Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamoon Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii ONN nagaan keenya bakkuma jiraattis akka jedhaa kun qophii gombisaa ogeeyyiitii ani immoo Salamoon Namarraati. Guyyaa har'aa kana keessummoota nama 3 wajjin dhiyaadheera biyyoota garaagariiti. Inni jalqabaa obbo Lalisaa Kumallaa as Niwuziilaand irraa nu wajjin jiru. Lammataa obbo Abdataa Homaa Awustiraaliyaa irraa nu wajjin jiru. Akkasumas immoo obbo Badirii Mahammad Kanaadaa irraa jira. Muuxannoo garaagarii fidatanii dhufu kan Oromiyaa qofatu hin ta'in biyya jiranillee wal bukkee qabanii nutti himuudhaaf obboloota tokko baga nagaan dhuftanii isin jedha. Baga nagaan nu eegdanii baga nagaan nu eegda isinillee. Tole egaa mee qabxoolee lamaan sadan tokko irratti waliin haasofna. Tokko inni jalqabaa Oromoo addaan qoodu. Oromoo addaan qooduun akeekisaa maali? Fakkeenyaaf innaa fudhannee bal'inaan kan inni irratti arginu ijoollee tuulamaaf ijoollee Oromoo tuulamaadhaa fi maccaa yookiin iddoo garaagarii kana walitti naquudhaa fi tattaaffii garaagariitu taa'aa jira iddoo garaagariitti jedhameetu namoonni dubbatu. Mee kun akeekisaa maali? Dhugaadhaan moodhaa ijoolleen tuulamaa dhuguma mootummaa kana wajjin hiriiranii jiru akkuma haasa'amu kan ittanii yaaddumoo akka mee boobdata irraa jalqaba. Ulfaadhu obboleessa koo dhugaadha waanuma qabxii gaarii irraa eegalle. Naannoon tuulamaa kun takka maaliif akka ta'e illee wallaalle takka maqaa gaarii yookaan immoo nageenyaan bahee nagaan galee hin beeku. Rakkinni dabareedhaan itti daddarbaatti ture. Maaliif jennaan silattuu Oromoo walumaa galatti qabeenya isaatti isa rukuchiisaa, isa dhaansisaa, isa ajjeesisaa. Naannoon tuulamaa kun calqabuma isaarraa ka'ee hundeen diinaa kan irratti maadheffate waan ta'eef naannoo sana hundeedhaan buqqisanii balleessuu barbaadaniituma taargeetii godhatanii calqabuma irraa ka'ee jechuudha. Achirraa ka'ee namoota dogoggoroo namoota har'a dogoggoran kan fakkaatan dogoggoroo tokko tokko qabatanii tuulama kana isuma keessaa kan dhalate qoraattiin baasuu isa jedhan sana ta'ee isuma keessaa kan dhalate goobanaa itti shoommatanii itti fidatanii goobanaadhaan tuulama ilmaan tuulamaa akka malee dararan jechuudha. Ilmaan tuulamaa dararaa guddaatirra ture, miidhaa kana hin jedhamnetirra ture, baqa guddaatirra ture. Baqachuun isaanii kun immoo waan garaa nama nyaatu baruma baraan seenaa jajjabaa tokko kan qabu kan irraa dhageessu beektaa kan dhokate waan baay'eetu jira malee seenaan ilmaan tuulamaa Oromoo keessaa ijoollee tuulamaa kun gaafa goobanaan isaanuma keessaa ka'ee isaanitti duulu hin baqatani. Oromiyaa bal'oo kana keessatti bakka hundatti baqatan. Amma bakki Oromoo ilmaan tuulamaa ani tuulamarraan dhufe hin jedhin hin jiru jechuudha. Maal jechaa baqatanan waan garaan nyaatu keessaa jabbiloota isaanii uffataniiti. Daa'imman isaanii boochisaa jabbiloota isaanii boochisaa mar'achaa jabbileen kun dirree dirree beekturraa gara biraatti baqattee eega. Sii ka'ee yoo saammaan fira sii ta'e yoo saammaan daboo sii ba'e yoo jaldeessi fira sii ta'e jechaati jabbilee isaanii uffatanii baqatanii keessaa yaa'an jechuudha. Baqatanii keessaa ba'an. Akka kanattiin gariin isaanii gara Arsii amma jedhamu kana Baalee, gara Bahaa Oromiyaatti, gara Booranaatti, gariin gara Jimmaatti addaan baqatan jechuudha. Kana keessa beektaa hundeen wal wallaalillee jira.
Gariin gara tokkotti gadi baqatee gaafsan akka ammaa kana teknooloojiin hin jiru waan itti wal argu hin jiru. Gariin immoo gara biraatti baqatee gara Oromiyaa kana keessa. Amma kan hundee akka waan hundee hin qabneetti kan sanyii isaa hin beekne haadha isaa maqaa haadhaa fi abbaa caala kan darbee hin beekne meeqatu jira. Garuu achirraa baqatan. Maatiin gartokkeen ijoolleen gariin gar tokkotti naa baqattu gariin immoo gar tokkotti baqatee namuma deemu wajjin hin baqatanii akka kanatti addaan bibittimee hafe jechuudha. Qabeenyi isaa akka kanatti hin saamamee lafti isaa akka kanatti hin saamamee warri gaaf sana saamsises kan akka goobanaa kun dhumni isaanii iyyuu salphina ta'e goobanaan kana hunda cabsee kana hunda harka keessanitti galchee jedheet jara kanatti akka isaan isa jaalatan yookaan immoo akka isaan waan magaarii tokko waan addaa wayii isaaf godhanii wayitti of ilaalanatti fakkaata kana godhe. Garuu dhumni isaa gaafa cabsanii cabsuu Oromiyaa guutuu cabsuu isaanii beekan diggisii ajaa'ibaa tokko diggisanii waaman nyaata qopheessanii. Goobanaan kun achumaa galteef amma iddoo itti dura of eege sanatti of arguu hin dandeenye. Innaan na dhukkuba jedhee gaafa inni jalaa hafu manumatti daadhii fi nyaata erganii fi kana keessa summiitti erganii jechaadha. Summii sanaan du'e goobanaan. Akka kanatti galaafatan ofiifis hin taane saba isaatiifis hin taane saba isaa dararee seenaa naannoo sanaa buqqisee balleessee akka kanatti tuulama kanarra ture rakkoon. Har'umallee gadi ba'anii warri kana fakkaatan warri goobanaa fakkaatan warreen akkasii kun gadi yaa'aniif. Sirumaayyuu yeroo darbe dhiyoo kana keessa waan tokko irratti dubbadheen ture. Ijoollee goobanaa warra ofiin jechuu barbaadantu jiru. Ijoollee goobanaa, ijoollee nama dararu, ijoollee nama seenaa ganuu, ijoollee nama aadaa isaa ganuu, saba isaa ganuu jechuudha. Gantummaa mirkaneeffachuudhaaf hojiin isaanii dhuguma goobanaa fakkaataa. Warri kun gadi yaa'anii ijoollee goobanaati ofiin jechuu yaadan. Maaliif inni kunis waggaa 11 keessa naannoo Buraayyuuti waanuma akkasii sanaan wal fakkaatu tokko lafarraa buqqisanii ari'ataniitti ijoollee maatii guddaa wayii geessanii Gindabaratti bakka naannoo bofti hamaan tokko jiru qubachiisanii maatiin kun kan bofaan hin beekani akkatti of eeggatan hin beekanii silaa warra naannoo sanaatu beeka warra naannoo bofa jiraatutu akkamitti bofa ofirraa eeguu kan danda'u isaan ture. Ijoolleen isaanii bofaan hiddamtee akka jalaa duute himaa turan. Warruma akka kanatti baqate kana keessa ijoolleen wayii baay'ee fagoorra adeemsa guyyaa tokkoo deemanii dhufaniitu dirree irratti guddatanii irra burraaqanii taphatan sana keessa naannoo Buraayyuu dhufanii otoo isaan achitti taphatanii gaazexeessaan tokko argee gaafate ijoollee kana. Eessaa dhuftanii isin maal gootu asii jennaan dur asitti dhalannee asitti guddannee dirree kanarra taphachaa turre asirraa ari'atamnee deemnee dirree kana yaannee dhufnee jette ijoollee. Laal baruma baraan balaa guddaatu ijoollee Tuulamaa irratti duulaati. Baruma baraan seenaa gaddisiisaati ijoollee Tuulamaa irra ture. Ijoolleen Tuulamaa ani addatti daangaan gosa kana jettee of qooddees hin beektu. Oromoon Tuulama qofaa otoo hin taane Oromoon kamuu daangaan goo kana ani aadaa isa kana aadaa addaan qaba jedhee of qoodee hin beeku. Warri kun akka kanattiin tooftaa adda addaa qopheessanii gantoota adda addaa achi keessaa gadi baasaniitu karaa gantoota kanaatiin uummata kana addaan qoqqooduu yaalan malee Tuulama yoo fudhanne goota meeqatu keessaa gadi baay'e. Ijoollee Tuulamaa kana Oromoo walumaa galatti goota dhugaatti yoo dubbanne ijoolleen Tuulamaa kun immoo goota hedduutu keessaa gadi yaa'e. Kan qabeenyaan nama gargaaru yoo fudhanne Dinquu Dayyaas fudhadhume. Kan qabeenyaan nama gargaaru yoo fudhanne hedduu jira Oromiyaa keessa. Kan gootummaan nama gargaaru kan karaa hundumaa yoo Oromummaa isaa cimaan hedduutu jira. Takkaa Tuulamni kun of qoodees Oromoo irraa of qoodee daangaa wayii ofitti horee hin beeku. Aadaa addaa wayiin qaba jedhee hin beeku. Miidhaan immoo garuu kamii olu waan hundeen diinaa calqabni diinaa hundeen shi gadi fageeffattee dhuftee ija Tuulamaa irra qubatteef miidhaan kamuu ijoollee Tuulamaa irra jira ture. Amma garuu inni achi babal'ate sun qeensi isaa diriiree bal'atee Oromoota dhiyaa baa kaabaa kibba irra jira. Oromoo naannoodhaan addaan qooduudhaaf kan yaadan waan akkasii kanatti uumame malee takkaa ilmaan Tuulamaa Oromummaa addaa wayii ofii kennan hin beekanii jechuun barbaade.
Oleme achumaani mee otoo hin fixinee isin naannoo dhaloota keessan gara giddu galeessaati miti gara Amboo Tuulamaa isin qomoodhaan. Ani Amboo gara naannoo Tokkee Kuttaayee jedhamuttiin dhaladhee guddadhe. Mee achumaanin waatti sii dabala beektaa goobanaan kun waan inni godhe tokkotu waan nama gaddisiisa akka malee Bantaa Langaa nama jedhamutu ture nama jabaa wayii dur naannoo Amboo kan falmu. Goobanaan kun Bantaa Langaa kana cabsuudhaa fi ergamee Minilikiin ergamee gaafa dhaqu maal jedheen beektaa? Keessummaa sin dubbisuu barbaadadeetu namatti erge tooftaa warra Abashaa warra isa geggeessirra bareen jechuudha. Oromoon immoo nama simataa ayya keessummaan kun maali mi'aa dhufu kaa seensisaa jedhee manatti ol seensise jecha. Goobanaan keddoo jaarsi taa'onnaa ga'u maal jedheenii qarabaa beektu natti fakkaata. Qarabaa dur Oromoon ittiin akka milaaccii amma kanatti ittiin haaddatu. Qarabaan saffisa haaddii ganamaan salphisaa daachee goobanaa salphisee ajjeese jecha. Oromoo salphisuu irratti qiyyaafate. So wanti akkasii kun hedduutu jira. Seenaansaa yoo yerootti arganne dhugaatti waan bal'aa tokko irratti haasa'uu kan dandeenyu. Giddu galeessa kana keessatti ati daangaa sana ati eessaa dhufte ati kamiin jedhu ati Oromoodha ati Oromoo sanuma kanuma beekna. Gosni biraallee naannoo nanitti dhaladhe sana hin jiru baay'ee hin jiru. Baay'ee waan nama xiqqaa wayii. Egaa yeroo biraatti deemna obbo Galatoon obboleessa keenya bal'inaan irratti haasawuun keenya waa'ee namni ta'a. Mee otuun obbo Badiriitti darbiin daliisa atis dhaalootaan ijoollee giddu galeessa kanaa gara jalduuti. Ijoollee jalduu nan beeka wajjin maneedhaa ture mucaa dargaggoo waggaa 16 kabaa kan jedhamu wajjin turre wajjin ture ijoollee baay'ee wajjin ture nan beeka ammas deebi'ee ol baruu baay'een gammada. Mee akkamii naannoo jalduu maaltu jira yeroo ammaa waa'ee isa gargar qoodaa kanattis immoo wanti dabaltu jiraata. Ayyee galatooma jaaladdu galatoomii ulfaadhu carraa kana nu laattanii asirratti nu affeeruu keessanii fi hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Dhuguma akkuma amma jaalli koo kaase wanni argitanii naannoo giddu galeessatti deemaa jiru kun waan seenaa bara dheeraa qabudha. Kana namuu hin beeka. Bara calqabarraa kaasee argitee uummanni Oromoo lafti inni irraa buqqa'uu calqabee gaafa argitee godaan calqabee naannoo giddu galeessa naannoo Tuulamaa kanarraa kaasee argitee gara hundattuu kutaa Oromiyaa hundattuu buqqa'ee uummanni keenya achitti baqatee aga har'aatti achi jiraataa jira. Maaliif kuni diinni immoo hundeedhaan an inni qabateetu argitee handhuura Oromiyaa an inni qabateetu irratti uummata Oromoo cabse naannoo san waan ta'eeti. Dhiibbaa ulfaatan uummata kanarra ga'ee jechuudha. Har'allee immoo sanumatti iyyuu ga'aa jira jechuudha. Kanaaf bifuma waliigalaatiin argitee amma akkuma jaalabdataan lafa kaa'uu yaaletti wanni argitee naannoo kanatti deemu bara dheerarraa kaasetoo haalli isaa hedduu ulfaataadha. Haa ta'uuti immoo barootuma amma keessa jirru kanallee immoo wanni deemaa jiru maqaa uummata keenyaa kanaatiin argitanii waan uummata tokko ofitti qaban fakkeessanii uummata biraatti rukutuudhaaf uummata kana wal dura dhaabuudhaaf tattaaffiin hedduutu godhame garuu hin milkoofne milkaa'uus hin danda'u jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo waliin cabee waliin kufee waliin ka'aa waliin gabroomee waliin bilisooma kana beekamaadha jechuudha. Isa kana immoo argitee jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiif gaafa gadi ba'anii afaaniin idoo hin taane dhiigaa fi lafeedhaan hundee akka hin cabnetti akka simintoon eenyutti wal qabsiisamee waan ta'eef addaan cabsuu hin danda'an jechuudha. Isa kana uummata Oromoo addaan qooduudhaaf egaa baroota Minilik irraa kaasee keessayyuu uummata keenya argitee gandaanati Shawaati Arsiyaati Wallaggaati maali jedheetu wal lafa kaa'ee diina ta'uun beekamaadha. Fanjii argitee Minilik awwaale aga har'aatti argitee dho'aa jira jechuudha. Uummata Oromoo keessa. Inni kun immoo uummanni Oromoo qabsoo waggaa 50 oliif geggeesseen isa kana ajjeesee tokkummaa Oromoo cimsee tokkummaa Oromoo jabeessee hitichee har'aan ga'ee jira jechuudha. Inni kun waan achi fagoo yoo dhiisne barootuma arfan waggaa 5 darban kana yoo laalle uummanni keenya argitee keessayyuu waa'ee maaster pilaaniitiin qabatee maaster pilaanii naannoo Finfinnee uummanni keenya lixa Wallaggaa argitee Gidaamii keessa jiru asiin argitee Baa Oromiyaa keessa an jiru asiin Arsii keessa an jiru gammoojjii Oromiyaa keessa taa'ee
lafa shiyyoo hin beekne maqaa shiyyoo hin beekne buraayyuu nan keenya sulultaa nan keenya finfinnee nan keenya jedhee akkasitti qabsoo waggaa walirraa dooncitee geggeessaa ture jechuudha. Inni kun maal lamatti argisiisa? Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatee abbaan fedhe addaan baasuu akka hin dandeenye namatti argisiisa. Inni kun nuu mirkaneessame jechuudha. Garuu baroota dhiyoo kan erga jijjiiramni kun dhufe as haalli qabsoon uummanni Oromoo argitee ittiin deemaa dhufe kun akka hin taanetti butamee uummata Oromoo harkaa bahee ishiisan deebisanii lafa uummanni Oromoo awwaalee irra darbe keessaa ol baasanii ittiin tattaafachuudhaaf yaaliin waggaa lamaan kana godhamaa ture jechuudha. Garuu kunis immoo hin milkoomne milkaa'uus hin danda'u. Fakkeessiidhaaf dhuguma uummata jiddu galeessaa kana qabatanii akkas qabanneedhanii namoota garaasaatiif bulu namoota dantaa mataasaa jala deemu keessa fi alaa walitti sassaabbatanii waan kana ittiin oluuf yaalii hedduu gochaa turanii jechuudha. Har'allee ittuma jiru jechuudha. Uummanni keenya immoo har'a naannoo sanitti maaltu ta'aa jira? Maal dhuguma? Yoo dhuguma uummanni jiddu galeessaa argitee mootummaan kun qabatee mootummaa kana jalaan jiraatu ta'e har'aan hidhamaa jiru, han du'aa jiru eenyudha yoo jenne keessayyuu qabsoo Oromoo keessa adda bilisummaa Oromoo keessaa hooggantoonni har'a qabamanii mana hidhaa jiran an akka Jaalambii Raggaasaa fa'aa, an akka Jaalkaayyoo Fufaa fa'aa, an akka Yaazoo Kabbabaa fa'aa. Warri kun ergitee yoo akkas ta'e maali sabuma saniin illee maalitii gadhiisuu dida? Maali yoo dhuguma argitee uummanni kun argitee fudhateetuma argitee mootummaa kana wajjin jiraatee dhaabbate ta'e silaa warruma kanallee baasu maaliif dadhaban? Kun amma ragaa guddaadha jechuudha. Waan namaa mirkaneessu hedduutu jira jechuudha. So maal jechuu barbaadeni wanni kun waanuma ololaaf ittiin uummata keenya wal dura dhaabuudhaaf godhani malee dhugaan jirtu garuu uummanni Oromoo wajjin waan garaagarummaa rakkoos ta'ee bal'oo sarras walumaan qooddataa jira jechuudha. Amma naannoo argitee keessayyuu lixa shawaa kanatti ta'aa jiru naannoo jalduu qabatee asiin karaa cobii qabatee gindibarat qabatee meettaa qabatee salaale qabatee manni qotee bulaa akkuma uummata Oromoo argitee salphaa gujii sanitti gubataa jira jechuudha. Mana irraa gubaa jiru gammoojjii naannoo gindibarat asiin naannoo diggoo fi oofuu keessa manoota hedduu qotee bulaa irraa gubaa jiru jechuudha. Namoota hedduu itti seenanii rukutaa jiru, ajjeesaa jiru jechuudha. Isa kana immoo ragaadhuma argitanii miidiyaadhaan illee ba'aa ture. Maatii amma hedduu ijoollee namoota hedduu gaaffii tokko malee itti seenanii rukutanii har'allee allukti irraa citee mana yaalaa jiran hedduutu isaaniitu jira jechuudha. Naannoo kanarraa qabamanii ta'u. Har'a jimlaadhaan uummanni qabamee hidhamaa jira jechuudha. Wannumti addaa waan Oromiyaa irraa adda ta'e uummata kanaaf argitee kana jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Waan hundayyuu walumaan qoodataa jira. Waan hundayyuu walumaan rakkataa jira jechuudha. Daran immoo yeroo ammaa kana akkuma gujii lixatti godhamaa jiru naannoo lixa shawaa kanatti miidiyaan hedduun illee argitee kabareejii akkasii argachuu baatu malee daran akkuma sanitti uummanni dararamaa jira, uummanni hidhamaa jira, manni irratti gubataa jira, bifa addaatiin deemamaa jira jechuudha. Kanaaf warroonni argitee waan san fakkeessan fakkeessidhumaaf malee takkaa uummanni keenya waan uummata biraarraa adda isa baasaa ilaalcha akkasii namni qabu tokkollee hin jiru. Namni fudhatee waan saniin deemaa jiru hin jiru jechuudha. Kana isinii mirkaneessuu barbaannaa jechuudha. Uummanni Oromoos isa kana hubachuu qabaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee immoo namni abbaan fedheyyuu abbaan garaa fi gantuun saba kamayyuu bakka hin buutu. Garaa isaa bakka bu'a, fedhii isaa bakka bu'a malee saba bakka bu'uu saba isaa dhiisitoo maatii isaa bakka bu'uu hin danda'u. Maatii isaatiin mari'atee miti namni kun hin godhu. Namni gaafa dhaqee argitee dantaa fi waan jala deemu saba namni abbaan fedheyyuu immoo abbaan garaa fi gantuun tokko saba bakka hin bu'u, uummatas bakka hin bu'u. Akka sanitti uummanni keenya hubate gaariidha jechuu barbaadeen galatooma. Galatoomii bal'isa koo obbo Lalisaa mee obbo Badirii gara keetiin dhufa. Ati dhalotaan illee gara bahaatii waraana Oromiyaati. Mee ati mee wanti kana fakkaatu naannoo bahaa kana wanti jiru yoo jiraates itti dabaltee waa'ee mootummaan kun Oromoo kana addaan qoodu kun akeekisaan maali jettee yaadame jechuudha? Dhugumatti waa'ee Oromoon tokkummaa Oromoo kana yoggaa dubbannu if duuba deebinee yoo laalle Oromoon mudannoo adda addaa irratti tokkummaan isii kan akka sibiilaatti jabaa kan sossoone tahuu mirkaneessitee jirti. Even yeruma ammaa wayyaanee kana hojiin qeeroodhaa
dhala arraa haaree tana warra gartee seenaan dubbisin warra ijaan arkeef mirkanii guddaadha. Anama yoo laale mootummaan kun waan mootummaan isa duraa ka wayyaanee, ka dargii, ka Haayila Sillaasee Oromoo addaan qooduuf hin godhin waan inni godhe natti mul'atu. Tooftaan irra cimaa kan amma dhufee nu yaachisuus natti mul'atu. Yoomiyyuu caalaa mootummaan sababoota adda addaatiif dadhabaan wanni inni Oromoo addaan qooduudhaaf godhu hundi daa'imni namni hin qara'in namni waanuma kana keessattuu bilchala addaa hin qabne hundi ilaalee arku tokko godhaa jira. Takka ani mootummaan sadarkaa kana gabbu'e kan jiruus natti hin fakkaatu. Sababootaa jira. Hedduu akka beektanitti waan hedduu hawaasa duuba godhanii warri durii miidiyaaleen hin jiru dhugaadha. Haa ta'u immoo nama adda babaayitti takkaa'u ifatti bahee gosa addaan qoodu badhaasanii ummatuma guddaa kana duratti teknoolojii irra baha dhiha kaabaa fi kibba kanaa miti koornerii addunyaa biroo keessattuu yeroo gabaabaa keessatti sagandiin caallee keessatti arguu dandeessu kanatti akkana godhee Oromoon adda qooda hajuu hagam takka dadhabinni karaa kanaan jiraa fi irra caalatti wanni ilaaluu qabnu amma Harargetti waan akkam dalagaa, Jiddugala waan akkam dalagaa, dhihatti waan akkam dalagaa caalaa ummatuma keenyaa'u akkamitti ilaallaadha. Qooduma jennu kanaa'u akkamitti ilaallaadha. Maaliin madaalleetti mootummaan ammaa kuni qooduma inni godhaa jiru kuni kan durirra sodaachisa. Takkaa'u kan duriin adda kan ji'ullee ilaalu. Ani hoggaan waa'ee tokkummaa Oromoo kanaa fi haalamma jiru kana hoggaan ilaalee dafeetiin hawaasa kana bakka hedduutti addaan qooda. Ummata bal'aa dalagatu. Kan teknooloojiin illeen akka keenyatti harkin gahiniif hedduun isaanii ammallee reediyoona dhageeffatan. Ummata akkasiisan kophatti ilaala. Warra ijaarame ka siyaasaa kophatti ilaala. Warra hiree harkatee biyya alaa jiru ka teknooloojiin fiinxa quba isaarra jirtu kanaas kophatti ilaala. Warra dirreedhaa lolu jirus kophatti ilaala. Yoggaan kana hunda laalee eessatti mootummaan kun milkaawaa jira takkaa'u eessatti addaan nama qoodaa jira hoggaan jiru. Ani madaalaan dur akka sophisticationaan baanaa beekaa. Uummata keenya addaan qoodaan jiru jechuu kiyyaa miti. Sophisticationii gadi fageenyanii fi tooftaan itti wanna jiru kayoomii raawuu dadhaba hoggaan jiru. Uummanni keenya haga dur caalaa adda qoodamuuf irratti yaalamne jechuu kiyyaa miti kana. Daawwattoonni keenya akka addaan naa baafatanii barbaadu. As deebi yoggaa amma gaalaal. Uummata alaa kana laali. Wayyaaneen qabeenya dila san itti investi gootee daayasporaa haga ijibbattee wanna goote takka amata dheeraa irra dalagde takka jijjiiruuf. Kuni amata tokko keessatti uummanni dhugaa jirtu arkee arra daayasporaa yoo gartee namoota rakkoo qaban ta'e malee daayasporaan unanimously sagalee takkaan mootummaan kun mootummaa wayyaanee irra badaa mootummaa dargii irra badaa maaltu badaa isa godha. If duuba deebisee uummata Oromoo sadarkaa gartee ama 50 uummanni bira kuteetti deebisuudhaaf yaaluu isaatiin kaan irra badaa godha. Kanaaf nama kana dhabuun isaa Oromoo adda qoodaan jiru, Oromoo adda qoodaa tattaaffiin inni godhu dalagaafiin jirtu, milkaawaan jiru jechuudha nu agarsiisa. Lamada yoo dirree waraanaa laalte waraanni adda bilisummaa Oromoo haga laalcha kiyyaatti akka namaa miidiyaa fi infoormeeshina dhuunfaa fi kanaan faana buutti haga mootummaa kanarratti humna horate takka horateen beeku kunis jabina tokkummaa Oromootu agarsiisa. Ijoolleen bahaa dhihaa kibbaa yaateetu tokkummaadhaan lolaa jirti jechuu barbaadeeti.
Waraana bilisummaa Oromoo jechuu keeti immoo waraana adda bilisummaa Oromoo yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo. No, waraana adda bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromooti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo lama. Ani waboon baana. All right, yeah. Okay. Oh, waraana adda bilisummaa Oromootiin jedhan? Waraana bilisummaa Oromoo. Yeah, waraana bilisummaa Oromoo jechuun waamuma jechuudha. Yeah. Okay. Kanaaf tokko kana. Lamada. Yoomma jaarmeyoota laaltee tajaarmayaa kophaadhaa nama jaaramee sun hedduun hin rakkisu. So ummata keessatti yoo gad deebine imma warreen jiruu isaatiif jecha jireenya gartee ijoollee fi jiraachisuuf ijoollee fi ajjechaa poolisaarra ijoollee fi wanna maal jettaniin maqaa dhibba tokkotti moggaasaniiti kaaniin liyyuu hayli ja'aniini kaaniin maal ja'aniini akkasitti dachaan ummata bobbaasanii ummanni kana wanna jechuuf callise malee namni gamaa gamanaa tokkummaan isaa yoomiyyuu caalaa jabaatte yoomiyyuu caalaa deemaa jirti ammoo wanni gartee isaan yoggaa fedhan akka waan akka reefu ati jalqabarra kaafteetti jiddugallii har'a waan aangoo qabate fakkeessuun yoo fedhan deebi'anii gara bahaatii nama 3 fi 4 fi 5 sanuu barkan ummanni laalee waan isaan ta'an arge kan ummanni beeku namoota ummanni haga dubartiirraa daa'imarraa ol bahanii miidiyaa irratti balaaleffatan tokko adda durummaadhaan ummata Harargee takka ummata kana bakka bu'aa ja'anii isaan kaayan kana kun salphina gartee yes dubbii irraa bu'uudhaaf yes ummata qooduuf ijibbaanni godhamaa jiru akkuma itti jettee dhugaadha garuu ijibbaanni kun tokkollee nu milkaawaatis hin jiru milkaa'uttis hin jiru madaalli nuti keenyuunis adda qoonnee qaama ummata keenya haalaallu yoo akkasi kalaallu taate Oromoon yoomiyyuu caalaa kaan fuula duratti dhufna har'a maaliin rakka jiru kan juutti kanaaf anama gara bahaatti akkuma isinuu beeytanitti gara bahaa gara dhihaa gara kibbaa jechuu kanarra walumaa galatti an akkasitti ilaala akka ummata wannaatti yookiin ajjeesan yookiin ummanni caljee'eeti yeroodhaaf wanna ja'a warri siyaasaa haga danda'anitti ijibbaata isaanii godhaa jiranii itti quufneef itti hin quufne waan birooti diasporaan ammoo tan nuti keessa jirru yoomiyyuu caalaa ankaniin dhibbaa dhibbajjuu yoomiyyuu caalaa humna tokkoon har'aan tana mootummaa kana dura dhaabbatamee yoomiyyuu caalaa hard currency inni gaafa dura aangoo qabu booyaa fi ture san yoomiyyuu caalaa akka inni dhabees abdiidha ammoo waan Facebook kiyyallee irra yoo hedduu namni faana bu'een arke ganama guyyaa inni dubbaturraayin namtichi kun very dangerous nama waa takka seenaa Oromoon beeyne nama safuu Oromoon beeyne nama wanna kaayyoo Oromollee hin beeyne nama even yeroo isaa xiqqishoo takkallee kenne wahuma umrii isaa keessatti Oromoon keessa dabartee nama hin beeyne ta'u hanganamaaniin waan kana dubbadhee jira kanaaf warri isa jala jiruus kanuma akka isaati kanaaf ammaga irra caalatti tokkummaa dubbachuurra tokkummaa kana caalaa wanni nu barbaachisa humna nu barbaachisa humna kana akkam gooneeti humna kana humna teenya waliif finnaan bakka san jira jechuu barbaadeeti galatoomne. Galatoomne barisa kiyyaatti dhufna sattiyyuu mee abbo abdata al tokko yeroo isaa waa'ee bogobanaa afarsanii Profeesar Mahammadiin EST Dr. Gulumaa wajjin haasa'ee ture. Waa'ee kanarratti bal'inaan irratti haasa'ee ture bogobanaan eenyu kan jedhu irratti. Gaaffiin Profeesar Mahammadiin gaafadhe gobanaan biyya ijaaree gobanaat Itoophiyaa tokko godhee jedhanii yeroo isaan labsanii dhuguma gobanaan bara sana lolli gobanaan Minilik duukaa bu'e sun dhuguma Itoophiyaa tokko gochuudhaaf ture moo kan jedhu ture jechaadha. Deebii isaan naa kennanii si kolfisiisa. Yeroo sana gobanaa dhiisiitii Minilikiyyuu waa Itoophiyaan beeku ture Itoophiyaa tokko gochuuf naan jedhan jechaadha. Tokko waan kana akkamitti ilaalta? Lammataa gabaabsitee jechuudha seenaan illee baay'eedha. Lammataa yeroo ammaa hubannoo dogoggoraatu waan deemaa jiru naaf fakkaata ijoollee tuulamaa qabatan yeroo jennu. Namni lama namni sadii mootummaa kana wajjin hojjeteef yookiin immoo duukaa olii gaffiigee fi tuulama yookiin ijoollee maccaa yookiin ijoollee Arsii yookiin ijoollee maal jennee lafa kaa'uun dogoggora jedheetii yaada. Mee namooti mootummaa kanaa wajjin jiran dhuguma uummata tuulamaati hunda isaaniiti immoo namoota akkamiiti mee jechuun walitti dabalee. Ulfaadhu gaaffiidhuma dhugaadhaan illee waan Profeesar jedhan sana
sirriitti gadi jabeessee jedha. Maaliif gaaf sana Minilik dhiisi Itoophiyaamti kun iyyuu gaafa dhalatte ilaaluu barbaachisaa beeki akka kana taate. Itoophiyaan kun kan eenyuti warri Itoophiyaan dhaadatu kun Itoophiyaatti kan iyyuu beekuu waan jedhamu sana ilaaluu nama barbaachisaa beeki. Waa Itoophiyaa sana beekan jarra kun gaaf sana. Itoophiyaan otoo barbaachisaa ta'e kan keenya jedhee kan irratti lolachuu qabu sila ilmaan kushi malee ilmaan habashaa miti. Abisiniyaans waanuma tokko hidhata Itoophiyaa irraa qaban illee hin qabane. Waan seenaa Itoophiyaa jedhu sana lafa kaa'ame keessatti hidhata illee hin qaban jechuudha. Maqaa isaanii kana iyyuu dogoggoraan nuti bee guddaa rukutaa fi waan jiru natti fakkaata. Jarri kun Itoophiyaa they are Habash Abisinians. Abisinians jennee waamuutu nurra jira malee Itoophiyaa kan ilmaan kush jechuun hin danda'ama. Haa ta'u immoo garuu Itoophiyaa ijaaruuf sana godhanii waan jedhamu sun takkaa'u namni kamuu kan dagachuun qabne jarri kun waan ijaaruu biyya bal'isuu kana gochuu Itoophiyaa akeeka kanatti baasanii sadarkaa kanatti akka dhuftu nama kaayyoo wayii lafaa qabu nama akeeka lafaa qabu ta'anii kana hin goone. Humnumaan waan jiru qabatanii duubarraa immoo warri Abisinians biyya qabatanii biyya sana keessa yoo jiraatan bu'aa itti qaban westerns waan bu'aa wayitu jira. Ishii kana gargaarsa argatan irraati gara kanatti deemanii babal'isanii sistema westerniin tolfate sana bakkaan ga'uuf dhama'ani malee Itoophiyaa sanaa miti. Itoophiyaa goobanaanis hin beeku. Goobanaan Itoophiyaa kana dhiisi jara wajjinuu berdhuma irratti kan isaaf du'a ta'e maalinni innumtuu akkatti yaade miti. Goobanaan aangoodhuma qabatee waliigalatti Oromiyaa sana bulcheetu kan goota tokko biyya Oromoo kana bulchuudhaaf ture akeekni isaa. Garuu tooftaadhaan dhimma itti ba'aniit aangoo mallee kennanii fi muudanii si malee namni hin jiru ati hiiroo akkasiiti jedhaniini goobanaa hundee isaa balleessisanii hundee isaa ficcisiisanii saba isaa ficcisiisanii saba isaa gara jabummaan fixee gaafa waan ofii isaaniitti lolanii ajjeesanii sila biitti qabachuun irratti ture goobanaan kan hundumaa hojjetee fi bakkaan ga'u goobanaallee galaafatanii amma ergaan keenya dhumeera ati kanarra taa'uun sin barbaachisu jedhanii summiitti kennanii ajjeesan jechuudha. Hin beeku goobanaan isa sanattuu gaabbeera. Warri gaaf sana goobanaadhaan falmanis warri gaaf sana harka kennatanis hundumti isaaniitu bu'aasaa fi miidhaasaa addatti ormummaa irratti waan isaanitti dhufeef malee waan bal'inaan teknooloojiin isaan gargaaree walitti fageenya irraa dhufanii wal mari'atanii waan tokko godhan hin qabani sirriitti namni hubatee hin turre. Haaluma naannoo isaatti goota tokko ta'ee aangoo ofuma isaatii ofii tolfatee ittiin buluu waan akkasii kanaan deemame bal'ate. Kanaafuu walumaa galatti sana keessa bal'inaan Profeesar Caalaan deemuu hin danda'u. Walumaa galatti goobanaan dhiisi Minilik iyyuu hin beeku. Inni sun achumatti akkamattan bira darbaa. Haala amma jiru kanatti deebuu barbaada. Haala amma jiru kun namoonni amma mootummaa kana wajjiniin deeman mootummaa kana wajjiniin ganamaa galgala gochaa gara jabummaa gochaa seenaa addunyaa kanarratti gurratti namatti ulfaatu hojjetan kun dhugaatti keessattuu naannoo giddu galeessaa kanatti jechuudha. Egaa giddu galeessi kunis namni inni bakka buufatee ati bakka na bu'i jedheen hin jiru. Isa dhiisi mootummaan kanaayyuu bakka hin buufanne. Mootummaan kun kan saba kanaa miti kan ummatichi beekee filatee beekumsa isaatiin aadaa jiruun sirna jiruun nu bulchuu danda'a biyya kana bulchuu danda'a jedhee miti. Jara kana immoo mootummaa sanatu waan hojii isaaf mijaa'u akka hojjetaniif filee keessaa namoota dadhaboo ganama gara kanatti gara tokkotti garagalanii galgalamuu garagalanii gara biraatti ejjennoon qabnu olii gadi garagalan kan nama miidhuu irraa duubatti hin deebine safuun kan hin qabne aadaa kan hin beekne kan waaqan sodaanne kan uumaman sodaanne waanumatti dhufe qofaa kan hojjetan kana mootummaan kun piik godhee isaanitti dhimma ba'aa jira jechuudha. Amma kan nama ajaa'ibu keessa haadha maasii ishii keessa gugguuftee daa'imman ishii jiraachisuudhaaf tattaafattu
siyaasni addunyaa kanaa, siyaasni biyyattii waan inni ta'e kan hin beekne. Namummaa ishii malee eenyutu eenyu eessaa eenyu dhufee maal ta'uuf deemamoo kan hin jenne haadhuma ijoollee guddisuuf deemtu maasii ishii keessatti ajjeesuun maal godhuudhaaf? Beekotatu kana godhaa. Namni beekotoo ta'e yoo ta'e illee ijoollee sana baratee ijoolleen sun boruu naan falmiti yoo jedhe illee ijoollee sanatti irra qiyyaafata malee haati sun maal beektiif irratti qiyyaafata? Wallaalota akkamii akka ta'an, gara jabeeyyii akkamii akka ta'an namatti mul'isa. Naashinaal Ji'oogiraafii irratti wanna leencatu ilmoo bosonuu tokko daa'ima xinnoo ishii argeet hin nyaanne wajjiniin taphata, ittiin taphata. Dhugaa garaa laafeef jechuudha beek. Jarri kun amma bineensaallee dadhabaniiti. Ammuma bineensaallee garaa laafuu dadhabanii ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa, haadha Oromoo lafarraa duguugaa, aadaa isaa balleessaa, uumama jiru hunda balleessaa, garaa isaanii guttatanii warri waggaa tokko fuuldura qaqal'oon daddaalachi kun ol yaa'an har'a garaan isaanii dibbeesa guddicha kana ta'eet bokookaniit deemu. Saamanii ilmoo dhalaniif hin yaadan, maatii keessaa ba'an yookaan immoo dirree irratti dhalatan sanaaf hin yaadan. Warra akkasii kana barbaadeetu keessaa piig godha mootummaan kun. Kanaaf Oromoon waan tokko qaba. Waan inni qabu keessaa nama hin taaneef, nama aadaa balleessu, nama lubbuu balleessu, nama uumama balleessu Oromoon faana hiriiru. Achuma dhufa isaayyuu duruma isaarraa qabe. Warreen kana faana warri buluudhaaf horii wayii argatanii konkolaataa gaarii bitatanii mana gaarii wayii bitatanii jiraachuuf deeman yakkamoota. Gantoota kana yakkamtoota kana wajjin warra deemu. Oromoon hin abaara kana. Warra kana hin abaara jechuudha. Irratti tumaatti tuma. Du'utti hin dhaqiin, iyyutti hin birmatiin, yoo du'e awwaaliin jedheetu tumaa irratti tuma. Warreen kana irratti Oromoon tumaa tumuu dideet yookaan immoo gara laafumaa akkamii akkana ta'e hin beeku. Toonni ilmoo isaa nyaatu calisee laaleet yoo waaman dhaqee achi taa'ee harkadha walgahii wayiiti jedhanii waamu. Maalitti muuf akka waaman akka ilma isaa ajjeesan akka intala isaa ajjeesan akka haadha manaa isaa gudeedan akka haadha isaa gudeedanii salphisan akka daa'imman Oromoo ajjeesan akka Oromiyaa balleessan otoo beeku maallatti mu jedhee akka namni dhaqee jala taa'ee harka rukutuufis baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama dhiba. Warreen akkasii kana Oromoon tumatti tumuu qaba ammallee akka aadaa isaatiitti. Wajjiniin ooluu dhiisuu, waamu jala awwaachuu diduu, du'u awwaaluu dhiisuu. Inni kun warri tumsa ta'ee otoo hin beekin haa ta'u beekamee warri tumsa ta'ee warra kana nurratti ofirratti goobse warreen akkasii. Isa kana ofirraa buusuu qaba kana booda Oromoon. Baruma baraan bu'aa, baruma baraan haadha duutu, daa'imni gaddaa, daa'imni lapheen ishii cabee akka ishiin nama hin taane, akka ishiin hin baranne, akka biyya sana ayyaanne ta'a jiraachuun irra hin jiraatu uummanni Oromoo. Falmiin inni geggeessuu qabu falmii si'a tokkicha ka'ee akka galaanaa irra garagalee ofirraa buqqisee deebi'ee kan bades kan du'es du'ee kan hafetti deebi'ee ilmaan hafte guddifatee nagaadhaan keessa jiraachuu danda'u. At least boo'icha haadha Oromoo irraa dhaabachuu danda'u. At least saamichi Oromiyaa irraa ta'u kun dhaabachuu kan danda'u kana gochuun Oromoo irraa eegama. Walumaa galatti. Isa kanaaf warreen mootummaan kun bibbitee olii gad harkisee dabballee jedhee maaloo jedhee aangoo adda addaatti kenna didachuu qaba uummanni Oromoo. Falmachuu qaba uummanni Oromoo. No, anaan bakka hin buutu. Si jalaan waaddu. Ati nama na ajjeesaa jirtu, biyya koo ajjeesaa jirtu, seenaa koo balleessaa jirtu, aadaa koo balleessaa jirtu. Jedhee uummanni Oromoo didachuutu irra jira. Uummanni Oromoo jarra kana hin beeku. Goodaadhumaa fidaniitu achi keewwatu waan barbaadan. Goodumaa fidanii waan isaaniif ta'u nama garaaf buluu danda'u wayi. Nama baay'eedhuma dubbachuu malee waan boru ta'u hin beekne wayi. Isaan silaa goobanaa irraa baruun waan guddaa tokko ture beeki. Goobanaa dhimma itti ba'aniitu waan kan dura jedhu keessaa inni tokko. Dhimma itti ba'anii gaafa fedhiin isaanii bakka galaafatan. Qabsoo biyya sana keessatti ta'u keessatti
ija duree fuuldureen kan deemu ummaticha tasgabbeessu ummaticha gadi qabuudhaaf nama Oromoo tokko fi garii godhanii fuuldura qabaniitu ennaa bakka isaa ga'an nama amma sanaa eddanni fiixee maal godhee gadi qabee fi booda nama tokko ajjeesuun nama tokko of jalaa salphisuun salphaa waan isaanitti ta'uuf isumatti gargalanii isa salphisu yookaan muka dhaabanii fannisu yookaan immoo summiitti kennanii aadaan isaanii summiidha summiidhaan galaafataniitu akka kanatti biyyi kun iddoo kana ga'e. Mootummaan kun mootummaa ummataas miti namoonni inni bakka buufates namoota ummata bakka bu'anii miti maalumaan kiraateeraa sana hin guutan. Oromoon aadaan inni qabu keessatti bar waameega kan inni ilaalee nama bakka buusu. Ilma safuu beeku, ilma bayee galuu beeku, ilma guddaadhaaf kabaja qabu, ilma biyyaaf kabaja qabu, xinnaa guddisu, kan rakkate kan gargaaru jedheetu Oromoon kan bakka buufatu. Nama jala kaatu hundaatu Oromoon quban qabu. Kanaafuu Oromoon bakka hin buufanne ammallee didachuu qaba. Warra kana didachuu qaba. Barbaadan maqaa amantiitiin adda isa qooduu barbaadu. Barbaadan maqaa naannootiin adda isa qooduu barbaadu. Barbaadan qabeenyaan adda isa qooduu barbaadu. Akka qabeenyaan hin guddanne barbaadu. Akka barumsaan hin guddanne barbaadu. Oromoon isa kana didachuu qaba. Salphinni guddaan kana ol isatti dhufu hin jiru. Salphinni dheengadda Finfinneetti mucaa barattuu wala deemtuu biyya sanaaf taatu. Intala obbo Badhaadhaa nama jedhamanii Tukur Ambassaa keessatti laaboraatoorii keessatti ajjeefamte kun. Namni saamicha jedha. Ani siyaasaatti ajjeese. Ola deemtuu Oromoo balleessuuf ajjeesan. Jedhe tanan yaada. Gurraacha Ameerikaa namni tokko du'eedhaaf addunyaanarra jijjiirama guddaan tokko dhufe. Bayee socho'e. Intalli ola deemtuun boru Oromoof taatu. Biyya sanaaf taatu. Rakkataa Oromoof taatu. Akka kanattiin haaduudhaan mormi ishii muramee nama kana deemaaf itti erganii ajjeesisan. Kana siyaasatti ajjeese mucattii kana. Wanti kun maaliin walitti fakkaate beektaa bara 92-93 natti fakkaate biyya keessa jira. Gaallaa Gadaay waan jedhamu tokkotu uumame. Gaallaa Gadaay sifat beet waan jedhani magaalaa tokko keessatti banan magaalaa Gudar keessatti. Look, sifat beetii nama ajjeesu jechuudha beek. Waajjira nama ajjeesu banan amma akka Oromoo tuffatan jarri kun Oromoodha jennee beekna malee nuti nama biraati jennee yuun beeknu ture. Qaroo Oromoo bakka inni deemutti summii wayitiin ajjeesaniiti. Isa kaan wama tokkoon ajjeesaniiti. Tooftaa adda addaatiin ajjeesaniif fixan bara sanas. Daa'imman xixinnoo mana barumsaatii yaatullee summiitti kennanii fixan bara sanas. Har'as immoo waan akkasii kanatti eegalee beek. Waan akkasii kun eegalee qaroo Oromoo nama boru beekumsaan ol ba'u. Nama boru waa'ee sabummaa isaa ormummaa isaatiif ol ba'u. Nama safuu beeku keessaa balleessuun taargeetii isaanii isa tokkoffaadhaan ammas yeroon kun. Lammaffaa deebi'ee inni sun deebi'ee uumameera. Uummanni Oromoo akkuma sana akka galaanaa ka'e kun otoo dhibee baraa kana sodaatiin COVID-19 otoo akka kanattiin dhala nama lafarraa duguugu duuti du'uma jedheetu gurraachi ka'ee falmatee har'a seerri jijjiiramaa jira. Waayitu uumamaa jira. Oromoon immoo kana callisee ilaala. Duuti intala kanaa ajjeechaa nama ilmaan Oromoo irratti ta'u akkuma salphaatti ilaalamee bira darbuun qabu. Ka'ee uummanni Oromoo falmachuu qaba. Kan kana godhummoo eenyuun gantoota uummata bakka buunee mootummaa kana bakka buufatee jara kana jedhaman sana gantoota kanatu kana godha. Jaallabdii eenyutu hiisise. Gantoota giddu galeessatti dhalatanii jaallabdii beekan. Hogganoota amma adda bilisummaa Oromoo kanuma naannoo giddu galeessaa kana hedduun isaanii kan amma Kaayyoo fi Jaallabdii Yaazoo warri kun giddu galeessa kana. Eenyu hiisise? Ijoolleen giddu galeessatti dhalattee gantoota giddu galeessatti dhalatte kan hundeedhaan isaan beeknu abalummaa isaanii isaan beeknu warra kana hiisise jara kana. Kana har'a uummanni Oromoo daboo baafii jira. Kana uummanni Oromoo yoo isaan rakkatan naqee gaafachaa jira. Yes ammallee itti jira. Uummanni Oromoo dammaquu dadhabe iddoo kanarratti ofirraa buqqisuu dide. Yoo manni isaanii gubate irraa dhaamsuun diduun isarra jiraata sila. Yoo du'an awwaaluu diduun isarra jiraata sila. Yoo isaan waamaman diduun isarra jiraata sila. Jarroonni gantoonni akkasii kun maal fa'aa fudhatan aartistoota jajjaboollee warra biyyittiidhaaf qaroo ija jennee eegnullee gantoonni akkasii waan adda addaa mooksanii hawatanii karaarra maksaa jiru. Kanaaf kan mootummichi barbaadu warra jajallaa akkasii warra woomam safuu hin qabne waan akkasii kana malee uummanni isaan hin beeku uummanni illee bakka hin buufanne ifamas nan dheeresse.
Kun qabu galatoomii obboleessa Kobbaa Abdataa hubannoo gaariidha. Mee obboleessi sagara keetti fida. Tokko obboleessi koo obbo Abdataan kaasaniiti jiran. Namooti tokko tokko mootummaa kana jala bu'anii deebisanii uummata Oromootiin lolaa turanii, olola rafufaa turanii, ambaasaaddira ta'anii iddoo garaagarii uumanii gaafa mootummaan kun achi hirree immoo galagalanii immoo dhufanii waan biraa yeroo sanaa isaan agarta miidiyaa garaagaraa irratti. Amma fakkeenyaa fi dhiyeenyuma kana OMN irratti namni tokko maqaan jedhamu barbaadu interview kennan irratti waan akkas amma shift gochuu barbaadu jechaadha. Warra dur Oromoo ayyaana laallattu godhan yeroo iddoo tokko waan dhaban waan iddoo tokko jala lixu. Kanaafi amma immoo kan biraan immoo akkasuma mootummaan kun ari'ee kan hafuura dhoofatanii ta'an taayimiin yeroo eeggataa kan jiran jechaadha. Taayimiin nama irraanfachiisanii itti sammuu namaa keessaa dhume gadi ba'anii waa dubbachuu warra barbaadan warra ayyaana laallattu jira jechaadha. Tokko warreen akkasii kana Oromoon yeroo isaan gadi ba'anii dhufanii asii fachi jijjiiraman callamanii duukaa jijjiiramee fudhachuu qabamu maal gochuu jira. Lammataa Buraayyuu keessatti amma innaa fudhattee gadda OMN irratti ilaaltee ta'e ijoolleen OMN'dhaa turanii kan isaan ka'anii dhiya Wallaggaatii Buraayyuu keessatti namni gaaffii lamatudha kan si kaawwatan tokko IDKT fi ganda isaatii kan dhufteedha. Kun Wallagga jedhamtee naanii si dhumeedhaan kan nama hundumatu dullaa fudhate maaltu dhalate maalii siin jedhanii gaafachuun jiru kan jedhamutu dha. Mee kana akkamitti ilaalame? Ayyee galatoomii hedduu ulfaadhu. Waan amma ati kaaste irratti inni calqabaa inni kun waan gaaffiidhuma guddaa uummanni Oromoo of gaafachuu qabu kun achi duwwaa udoo hin taane yeroo hedduu deddeebi'ee waan dhalatedha. Namni tokko argitanii dhuguma qabsoo Oromootti yoo hamane hoo dhuguma argitee Oromummaatti hamane calqabumarraa kaasee waan laallachaa deemutu jira. Warra kana amma duwwaa miti. Isuma kanayyuu amma qabsoo keenyaan argitee butamee to qabsoon keenya har'allee rakkoo guddaa keessa galle. Maalinni bakkatti argitanii uummanni Oromoo kun hayyaalessummaadhaan waa ta'u warruma kaleessa nujjeesaa ture, warruma kaleessa uummata Oromoo hiisisaa ture, ajjeesisaa ture, afaan damma dibatanii gabba'anii waa dubbannaan uummanni Oromoo qabsootti kennee gale. Silaa namni badii godhetti namnuu gaafatamuu qaba. Waan godhetti silaa namnuu gaafatamuu qaba. Inni kun deddeebi'eetuma seenaa waan dalagaa jirudha jechuudha. Namni tokko gaafa dantaa mataasaa barbaade yeroo hundayyuu dhimma mataasaa dantaa mataasaa gaafa isaa guute waan qabsoo Oromoo achi kaa'ee dantaasaa jala deemee Oromoon du'aa udoo jiru, hidhamaa udoo jiru, buqqaa udoo jiru, ajjeesanii reenfallee awwaallachuu dadhabanii bineensi nyaachaa udoo jiru, udoo beekanii waan kana jala deemaa turanii jechuudha. Gaafa immoo dantaan kun isaan irratti dhufe ammallee ani warri argitee dhuguma diina jala galee udoo uummanni Oromoo cunqurfamaa jiru, udoo namni hiyyaa jiru, udoo ijaan arguu, udoo gurraan dhaga'u deemaa ture bakka tokkotti shift godhee gaafa garagaru namni sun dhuguma qabsoo Oromootiif yaadeeti moo eessa turee akkamitti kan jedhu san uummanni Oromoo keessa laallachuu qabaa jechuudha. Maaliif kun? Yeroo hundayyuu gaafa dantaan mataasaa tuqame ookaniif immoo bakka dhaqisanii wal dhabe namni kun gaddeebi'ee maal jedha waan anan Oromoo ta'eetiin waan nama amma ati kaleessa fi deengadda interview walii gadi deddeemaa jiru kana waan inni jedhee qabsoo keenyatti bobba'ee keessumaa nan yaadadha yeroo sochiin akkasii sun dhaabi adda bilisummaa Oromoo jedhamu tootaalii uummata Oromoo keessaa baduu qaba jedheetu nama kallattiidhaan gabbayee dubbachaa ture jechuudha. Baduu qaba, qabsoon Oromoon jedhamu baduu qaba, warra kanatu nuun deema waan hin jenne hin jiru, waan hin barreessine hin jiru. Haa ta'u, har'aoo dhuguma uummata Oromootiif yaadeeti moo aangoo bakka sanii dhabnaan har'a gaddeeme malee uummata Oromootiif yaade kana uummanni Oromoo yeroo hunda beekuu qaba. Gaafa namni argitee dantaa mataasaa tuqame dhimmi mataasaa tuqame gara dhaqu gaafa dhabe aabi ani waanan Oromoo ta'eetiin aabi ani waanan akkas ta'eetiin ani beekinoo waan Oromoo dubbannaan akkas na godhan jedha gaddeebi'eeto gaafuma san uummanni keenya fuudhee sabboonaa keenya qabsaa keenya maalii keenya dee waliin kutaa jechuudha. No inni kun dhaabbachuu danda'uu qaba. Uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Namni kun maaliif dhaqe akkamitti immoo achii bu'e oduma dhugoo
oromummaadhaaf ta'e qabsoo oromootiif yaade ta'e odoo aangorra jiru odoo nyaachaa jiru bakka gaarii odoo jiru odoo waan san dubbate yes inni kun dhugaati jechisiisaa jechuudha. Garuu gaafa dantaan isaanii tuqame gaafa aangoo isaanii dhaban gaddeebi'anii qabsaa'uu gochuun uummanni Oromoo nama kana qabsaa'aadha yookaan sabboonadha jedhee dubbachuu dhaabuu danda'uu qaba. Inni kun odoo achi keessa jiranii fakkeenyaaf qabsaa'ota sadarkaa dheeraa yeroo irra turan aangorra odoo turanii qabsaa'an durraa kaasnee ilaallu harka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa sadarkaa biyya sanii keessatti nama mootummaa Lasillaaseetti aananii jiran. Odoo achi keessa jiranii odoo aangoo isaanii gadi dhiisin waa'ee dhimma Oromoo qabsoo Oromoo dubbatan. Isa sanoota esi amansiisa. Garuu gaafa dantaan kee tuqame gabbaatee ani Oromoodhaan sabboonadha kan jettu yoo ta'e inni kun yeroo hedduu qabsoo Oromoo keessatti deddeebi'ee mul'ateera. Kanaaf isa kana uummanni Oromoo laaluu qaba. Namni kun dantaa mataa isaatiif immoo dhuguma Oromoodhaaf kan jedhu kana namni keessa laallachuu danda'uu qabaa jechuu barbaade tanan. Inni lammataa waa'ee argitanii ayyaan laallattummaan kun akkuma duratti ka'aa ture namni yeroo hundayyuu waa'ee ayyaan laallattummaa gaafa qabsoon garatti deemtu arge dantaa isaatiif jecha garagaraa deemaa jechuudha. Inni kunis hedduu deddeebi'ee keessayyuu qabsoota baroota as dhiiru kana keessatti. Namni yeroo hunda qabsoo Oromoo ganee dhaqee diinatti galee diina jala deemee deebi'ee ani sabboonadha Oromoodhaaf hin ta'u. Totaal hin ta'u. Abadan inni kun Oromoodhaaf kan ta'u argineerra Oromoon kinoo itti kennatee argeera. Har'a waan ta'aa jiru argeera. Salphinni takkaa seenaa biyya sanii keessatti Oromoorra hin geenye tarra Oromoorra gahaa jira. Kanaaf namoota akkasii kana namni dhaqee biddeen diinaa nyaate Oromoodhaaf as deebi'ee waa godha jechuun tasuma hin danda'amu. Hin godhus abadan hin baasus. Oromoon nama qulqulluu sabboonummaa Oromummaa qabu. Isa dhugaadhaan qabsoo kanatti madaa'e, isa qabsoo kanatti rakkate. Odoo lafa jiru namoota lallaaqii akkasii qaban kana fuudhanii har'a sabboonadha jechuun deebi'anii ammas gabrummaa haaraa biraatiif of affeeruu ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana Oromoon namni kun haa deebi'u, okay, namni badiirraa deebi'uun waan gaarii haa deebi'u. Hayyee baga nagaan dhufteedhanii too dhiisu haa taa'u. Garuu ammas deebisaniituma bifa aaratiin ammas qabsoommoo aaraa gangalaa deemtu kana keessatti yoo gale ammas deebi'eetuma rakkina uuma namni kun. Abaddan irraa qulqullaa'ee too dhaabbatee qabsoo qulqulluu irratti deemuu hin danda'u. Kana uummanni Oromoo beekuu qaba. Inni kun gubbaa irratti waanuma bifa waliigalaatiin mootummaa kana keessatti ta'aa jiru. Tokko akkuma abdataan duratti jedhe Oromoo safuu qaba, aadaa qaba. Yoo argitee Oromoo keessatti dhalatte safuu ittiin haasoftu aadaa saba ittiin dhalatte san keessaa an fudhattee baatu jira. Haasadhuma warri kun argitanii har'a miidiyaa irratti ol ba'anii haasa'an laala. Miidiyaa irratti akkatti isaan Oromoo salphisan laala. Akkatti warroota argitee biyya alaa kanaa uummata Oromoo gandaan maaliin waggaa 10 oliif ala kanatti hiyyaa ba'an hunda fuudhanii biyyatti galchanii miidiyaa bananii akkatti isaan ayyoota keenya qabsaa'ota Oromoo salphisaa jiran isaan irra darbanii haatii fi gosti isaallee udoo hin hafin akkatti isaan qabsaa'ota Oromoo salphisaa jiran laala. Namni waa lama qaba. Tokko aadaa Oromoo safuu Oromoo san eeggachuun dhuguma Oromoo keessaa dhalatte ta'e. Aadaa ansi dhoowwuu jira, safuun ansi dhoowwuu jira. Isa kana beekuu danda'u. Yoommoo ani qabsaa'aadha immoo jette jaarmiyaa tokko keessa gaafa seenu jaarmiyaan tokko dheeraa fi seera mataasaa naaf qaba. Kaayyoo naamusaa qaba. Sansakkaa ittiin masakamu qaba. Inni kun jaarmiyaa siyaasaa aadaa diina kee diinuma keetuu yoo ta'e oo ati qabsaa taate yookaan nama siyaasaa tokko taate amma jettu qabda. Amma ambifattu qabda. Seera naamusa ittiin deemtu qabda. Warri kun isa kanallee dhabanii aadaaf aadaa Oromoo keessa hin jiran, safuu Oromoo keessa hin jiran, qabsoodhaaf qabsoon jaarmiyaa biyya kamiyyuu aadaa eeggachuu danda'u san keessa hin jiran jechuudha. Warri kun eessaa akka dhufan, maal akka ta'an jaarmiyaa mootummaan kun ittiin deemaa jiru waan fafa takkaa waan argitanii biyya lafarratti hin godhamneen deemaa jirti jechuudha. Mootummaan kun waan afuriin waan uummata Oromoo keessayyuu baroota Minilik irraa kaasee seenarraa akka hubannetti Dargii irraa kaasee amma Wayyaanetti waan takkaa Oromoo irratti hin godhamne mootummaan kun godhaa jiru. Waa afuriin garaagarummaa gugurdaa keessayyuu baroota Wayyaanee fi kana
waan arge keessa garaagarummaa guguddaa afur addummaa afur qabaa jechuudha mootummaan kun. Mootummaan kun mootummaa Oromootii, mootummaa maaliitii jedha. Silaa Oromoodhaaf warri jedhan kun silaa eenyuma caalaa Oromoodhaaf garaa laafuu danda'u qabaatu. Garuu wayyaan irraa waa afuriin garaagarummaa qaba mootummaan kun. Tokko wayyaanee waan hin goone siidaa gabroonfataa siidaa argitee Minilikii fi maalii kana fuudhee namni uummata Oromoorra kaa'e mootummaa kana. Isa kana wayyaaneen hin goone. Kuni garaagarummaa guddaa. Lama takkaa baroota 27 keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiran irratti guyyaa gaaf tokko waraanni dhaabbatee hin beeku lolaatuma ture. Takkaa maatii qabsaawotaa ati ilmi kee bosona jira qabsoo keessa jira jedhee wayyaaneen namni ishiin qabdee maatii dhaqxee jalaa fitte hin jiru kinoo lubbuudhaan galanii qabsaa'onni keenya warra isaanii arganii maatii isaanii arganii aga har'aatti warri lubbuudhaan jiru hin jiru. Inni kun wanni mootummaa kana adda godhu maatii qabsaawotaa ilma nama waggaa 18 jedhana waan argitee takkaa biyya lafaarra hin jirre maatii qabsoo keessa jira ilma kee fidedhanii ajjeesan. Inni kun mootummaa baroota darbanirraa garaagarummaa qaba. Isa lammataati. Kan sadaffaa mana hidhaa keessa hidhaa baasanii wayyaaneen yoo hiite aga ta'e mana murtiitti dhiyeessuu baatu hiitetuma mana achi teechisaa baate. Namoota hedduutu iyyuu bahee jechuudha mana hidhaati. Ishiin kun namni fuudhee dhaqee hiinaan har'a namni yoo hidhame yooman du'a malee yooman ba'an jedhu. Mana hidhaati baasanii nama rashanuu ajjeesuun mootummaa duraa sanirraa adda addummaa qaba. Ka arfaffaa gaaffii tokko malee ati maali hudoo hin jedhin keessayyuu Gujii fi lixa Oromiyaa irratti waan ta'aa jiru. Ittuma ol seenanii badiisaa udootti nimin nama rashanuu nama ajjeesu jimlaadhaan haadhaa fi abbaa fixuun aga tokko mootummaa sanirraa garaa. Mootummaa wayyaanee nama miidhaa hin turre jechuu kiyyaami. Akka jirutti mootummaa wayyaanee nama miidhaa ture. Inni kun waanuma beekamaadha. Garuu mootummaan kun waan kana arfaniin garaagarummaa gugurdaa qabaa jechuudha. Kan shanaffaa waan amma sila haasa'aa turre kana waa'ee gandummaa uummata silaa milkaa'uu dadhabe malee ganda tokko achi qabee ittiin rukutuudhaaf ganda isa tokko immoo as qabee ittiin rukutuudhaaf waan godhaa turedha jechuudha. Kana hundumayyuu garaagarummaa baroota darbanirraa mootummaan kun mootummaa nama nyaata mootummaa keessayyuu Oromoo irratti xiyyeeffatee uummata Oromoo balleessuudhaaf uummata Oromoo akka hin jirre godhuudhaaf mootummaa muratee ka'eedha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya keessayyuu warri argitee maqaa Oromootiin warra kana jala deeman duratti kaaseera jaan warri argitee keessayyuu bifa wallistootaatiin maalidhaan jedhan waan tokko yeroo isaan gabbaanii haasa'an argaa turre. Inni kun uummanni Oromoo kabajaa guddaa isaaniif qaba. Wallistoonni keenya qabsoo hidhannoo qabsoon geggeeffamaa ture irraa wanni garaagarummaa qabu hin jiru. Kabajaa guddaa qabnaaf, ulfina guddaa qabnaaf, waan hedduullee hojjetaniiru, waan hedduullee godhaniiru. Garuu udoo uummanni isaanii du'aa jiru, udoo arganii lafa isaanitti dhalatan, ganda isaan dhalatanitti namni udoo du'aa jiru, udoo arganii mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii dubbachuun xiqqoo ishii waan nama saalfachiisu, waan illee ilaalcha addaa keessa nama galchuudha jechuudha. Kanaaf isa kana gubbaarratti namuu deebi'ee of laaluu nuti amma waa'ee ololaa miti. Waa'ee argitee ololaa oofuu miti. Isa dhugaa jiru reyaalitii lafa jiruudhaan dubbataa jiru. Haqni kun nama hundatti mul'achuu danda'uu qabaa jechuudha barbaadee tanan galatooma. Tolee galatoon obboleessa akka obboleessaa hedduu galatoomi. Mee obbo Baadirii gara keetti dhufaa. Mootummaa Oromoo jedhee obboleessi koo. Artistoonni Oromoo tokko dhuguma qulqullummaarraa yookiin immoo qulqullummaa Oromoo akkatti Oromoon irraa ilaaluurraa hundaa'anii Oromoon Oromoo waraanuu hin qabu, Oromoon Oromoo ajjeesuu hin qabu kan jedhantu jira jechaadha. Otuma mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e hin jedhan immoo. Otoo adda bilisummaa Oromoo biyya bulchee. Otoo Kafaan yookiin Profeesar Mararaan biyya bulchanii yookiin Jawaar biyya bulchee haa jennu. Amma inni mootummaa Oromoo ajjeesutti Oromoon ofirraa loluu hin qabu. Sababi isaa Oromoon Oromoo irratti dhukaasu jedhee callume taa'u itti Oromoo Oromiyaan kun ergaa waan fokkisaan fidu Oromoo irratti amma garuu fuulduraatti Oromoo keessatti akkamitti ilaalame.
Artistoonni Oromoo bara dheeraaf amala tokko qabu. Waan tokko hoggaa qaban gadi hin dhiisan. Sirba tokko yoo barana baasan umrii isaa tokkichuma san sirban. Anama rakkoo isaanii naaf gala. Gaafa dura tiim lammaa jaan kan gariin keenya noo jechaa turre hogganoota ol aanaa dhaabota hedduuti isaa ta'an hogganoota buleeyyii isaa ta'an ifooriyaa ture namni hoo je'ee mootummaa Oromooti jechuutu ture. Jechimma isaan arratti goggoganii arra himan kana isaan akkuma reefu jetti waan amata dheeraa dura sirbaniis akkasumatti irra deddeebi'anii waan amata dheeraa dubbatan waan irra deebi'aniif malee warri dubbate gaafas akkas je'ee Oromoo wal waraanuun qabdu. Amma booda Oromoon bilisoomti, amma booda Oromoon mirgarkatti, amma booda Oromoo wal waraantu warri jechaa ture. Haga tokko yeroo gabaabarraa fudhate mootummaa kana waan inni ta'e arkuuni eega arkan booda as deebi'aniiti noo kanan jenne nuti. Harraamaayyimma Profeesar Eenyuu Shaanqoo ka jettaniin lakkii kana seenee baabura kanan korre irraa buune kaje. Anan magaataa wisootti hoggaachi deebine. Amala keessan ka durbartan san dhiisaa. Oromoonis bakka san hin jirtu, dhugaanis bakka san hin jirtu. Kaleessa isin fakkaate jettanii arra as deebi'aa uummata keessan dhiifama gaafadhaa. Hara qabsoo dhugaatti deebi'aan ja'an tokko kana. Lamada waa'ee Jawharaa ta'uu eenyu haa ta'uu yoonii fi pirezidaantii ta'ee yoo kan nama miidhu ta'e keessaa'uu artistoonni warri daawwitii hawaasaatiif hin jiru. Rakkoo hawaasaa nutu ibsa jiru. Rakkoo hawaasaa dura garra jiru. Isaan uumuma isaaniitiin silaa osoo karaarra jiraatanii isaan warra falmattoota mirga dhala namaati. Kanaaf abbuma fedhee haa ta'u obboleessa isaallee osoo haa ta'u mootummaa Oromootis haa ta'u kan dura arkee ummataan dura isaaniis ummataanis waan kana firraa arkaa wanni kun waan isin waraabessa isin nyaachuu deemu waan isin balleessuu deemu jedhee kasilaa agarsiisuu qabu isaanii. Kanaaf tokko amma isaanirraa wanni eenyu ummata Oromoo dhiifama gaafatanii kaleessa kan isaan itti hidhamanii haa ta'u biyyaa isitti aramanii haa ta'u itti salphatanii haa ta'u qabsoon fidan sun long time yeroo dheeraa dura karaarraa akka maqe arraan tana Oromoon yoo xiqqaate harki 90 irra walii galee waan jiruuf silaa akka artistootaatti dura deemuutu isinirra ture. Yeroo garii nama duraa taati. Duubatti nafina harkaa dafaati dhiifama gaafadhaa gamana deebi'aan waamicha kiyya tokko. Osoo jarattiimmaa yeruma gabaabaa keessatti hagummaan silaa tiim lamma jiruun sunu wal buusee tokkicha mul'ataan qaba jedhee mul'anni isaatu madammariidhaa isa tokkichaa fi Amaara walii hafe kana keessatti Oromoon wal ajjeefturraa qoodan fudhannu jechuun wahuma keessa jiraniif haaluma deemaa jiru hubachuu dhabu waan ta'eef haala keessa jiruu subadhaadha. Dafaa dhiifama gaafadhaa kanumaan ja'a. Ka Oromoos yoo ta'e isin akka falmattoota mirga namaatti dura dhaabbachuu qabdan malee dantaa takkaan waan hin fakkaanne Oromoo dubbachuu Oromoon isin koflaa jiraadha. Amma yoggaa Oromootu wal waraantu jettutti qoodan fudhannu hoggaa jiran daa'imni nu itti koflaa jira nama waa hubatuu fi nama qabsoo kana keessa ture miti. Oromoon irra namni amata 10 ol jiru hundi qabsaawaadha. Hundi qabsoo keessatti guddatee hundi qabsoo keessatti waan qabsoodhaa tolchee waan beekuuf namoonni isin koflaa jiran jaanii gabaabatti. Galatoon boleessa kiyyaa mee obbo Abdata gara dhufa. Mee gaasaatiin isin yaala tokkaatu eegala irraa jirti deebuu dandeenya bal'inaanii. Har'a dhiyoo Oromiyaan alaante haati ijoollee ishee baastee nagaadhaan galuun sodaa guddaadha jechaadha. Amaaraadhaa dhaquun gabaa dhaquun qotee bulaa keessa
maasii keessa qotachuu dhaquun yaaddoo guddaadha. Mootummaan namooti biyya sana naannoo sanarraati oduun dhaggeeffannu oduun funaanannu maaltu jira. Namoonni simbirroomtullee nakkosh jettee meeshaa guddaa gaditti dhiisuu danda'u baluun isaa yoo ta'u hin beekne. Kuni birruu agarsiisa jechaadha weerara jedhanii kan haasa'an jiru namooti. Isarratti ijoolleen Oromoo baay'een kumaatamaan manadhaatti dhumaa jira. Haati ijoollee 4 dhiistee maasii ishee keessatti duutu baay'eetu jira. Amma dheengaddaa waraanni mucaa isheetu najjooti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Waraana bilisummaa Oromoo keessa nama jiru kana mucaa kee fidittiin jedhanii gaafa akkasitti fidittiin jennaan fiduu dadhabdeenaan of ajjeesteedhaan ijoollee xixinnoo 4 manatti dhiistee of ajjeeste fara'uun qabdu jechaadha. Uummata amma kanatti gidiraa jiru. Boorana keessatti ennaa laaltee, Gujii keessatti ennaa laaltee uummata kumaatamaan buqqisaniiru jechaadha. Mana irratti gubu dheengadda agarreetu milishaanii naannoo sanaa mana gubanii yeroo isaan irratti footoo ka'aa turanii karaa BBCtiin illee gaafatamu sekiuritii biyya sana gaafannaan numiti wayyaa sana nuffatu mootummaan keenya jedhanii haasa'an. Karaa tokko waan tokko sitti agarsiisa. Warrumti waraana bilisummaa Oromoo iyyuu nagaadhumaan akka kana dhaabatanii mana gubanii footoo ka'anii sirbaa ooluun mootummaan sun already naannoo sana luuzii godheera jechaadha. Nama biraa harka jirti jechaadha mootummaan sun akkuma jirtu. Karaa giddu galeessaatiin gaddaan gargar qooduudhaan yaaluu tooftaa garaagaraatti baasuudhaan uummata gargar ceekuudhaaf kan isaan sokkishan agarta. Hararitti dhiyoo kana dhageessanitti hin beeku yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti taasifamne irraa nama ajjeesanii bineensi nyaachisuun isuma yeroo wayyaanee nuti beeknu sana wajjin tokkuma jechuudha. Kan hundumaa walitti qabdee mirga namaa dhiitamuu kanaa wajjin walitti qabdee maal gochuun nuti akka Oromootti biyya alaa keessa jiru biyya keessa jiru akkamittiin ofirraa kaasuu qabna jira lama. Ulfaadhu waanuma jedhanii waan dhiisan nama dhabsiisa. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisa. Yaa Oromoo dubbiin akkam seeta nama iddoo tokkotti waan dhageenyu himna malee namni of ajjeesuun dhaqanii mana isaatti ajjeesuun bakka tokkotti dhaga'ama malee bakka hundatti dhagamaa jiru. Wal dhaga'an jiru amma sabni keenya. Kan of ajjeesu kun hedduudha. Namoonni baadiyyaa kana keessa baadiyyaa Oromiyaa kana keessatti qotee bulaa jajjaboon qotanii midhaan galchanii ofirra darbanii nama biraafuu Oromoof ta'uu danda'an biyyaaf ta'uuf naannoo sanaaf ta'uu danda'an hundumtuu akka isaan iyyooman akka isaan ijoolleen isaanii geessee harka isaan hin qabne ijoollee jalaa hidhuun ijoollee jalaa ajjeesuun gaafa dhufu nama hedduutu of ajjeesa waan of ajjeechaa kana karaa adda addaa dhaga'aadhuman ture. Inni giddu galeessaa fi dhiyaa fi baa kaaba jedhanii namni akkuma naannoo dhaga'utti himu kun akkuma dhageenyarraa himna malee dubbiin eessarraa haa eegaluu eessarraa Oromoo dadhabsiisu. Walumaa galatti gaafa dhiyaarratti akka malee afarfamee dhiya kan akka malee fixuun itti bobba'ee summiidhaan mana barumsaatti ijoollee xixinnoo kanatti summii naqanii ijoolleen kukkuftee dadhabdee wanettu miidiyaa kam akka ta'e hin beeku. Yaa Oromoo dubbiin kun dubbii dhiyaa qofa miti. Dubbiin kun dubbii Oromummaa balleessuuti. Kan Oromooti. Deemee baas, kaabas, kibbas, giddu galeessas kun hin ta'a. Kun immoo ta'uudhaaf akka inni deemu goodaatti mul'ata jedhee tanan iyyaa ture. Dubbadhee ture jechuudha. Maalin dhiyaa qofaan yakkin hojjetee dhiyaa irratti duulameef duruma isaatu. Dhiyaa gaafa dadhabsiisan dabareedhaan dadhabsiisuudha beeka. Gaafa dhiyaa dadhabsiisan isatti aanutti immoo dhufu isa kana dadhabsiisa. Gaafa isa sana immoo dadhabsiisan isa baatti darbu isa kaabaatti darbu. Tooftaan isa kana ture. Tooftaadha wantichi. Tooftaa kana tolfataniitu duulli kun ta'e haa ta'u immoo uummanni Oromoo akka isaan akeekan sanatti akka isaan yaadan sanatti hin goone. Dhugaan sitti himaa akkuma gaafa duraa maaster pilaanii sanarratti inni daangaa dhiyaarra jiru daangaa kaabarra jiru biyya alaas jiru biyya keessa jiru hundumtuu Finfinneen kan Oromooti Buraayyuun kan Oromooti jedhee ka'e sana dhiya kanarrattis namni hin callifne.
Gariin karaatti gadi ba'ee sagalee isaa dhageessifatudha. Gariin immoo uummata guddaa kana organize gochuu barbaachisaa organize godhaniillee sochoosuudhaaf ukkaamameet inni kaan meeshaadhaan humna meeshaatiin ukkaamameet inni kaan kun akkuma dura gantoonni kun keessa deemaniitu waan numti dhiyaatti ta'e jedhamu kun iyyuu soobadhanii uummata kana afaan faajjessaa turaniit akkatti ukkaamame gaafa dura. Har'a garuu bakki Oromoon itti hin duune jiru. Bakki Oromoon itti hin hidhamne jiru. Bakki Oromoon irratti dararaan hin geenye jiru. Gara Bulee Horaa keessa magaala Bulee Horaa keessatti manguddoo tokko reebanii caccabsanii shane eessa keessa meeshaa fidi meeshaan iddoon jiru jedhanii gaafa dararaan argitaniitu miidiyaa kanarratti. Manguddoo sana ka'ee dhaabadhu jedhuun edda miila caccabsanii miilli caccabee burkutaa'e. Ol ka'ee dhaabachuu dadhabechuu. Mee maalumatti dhufa Oromoo salphini kanaa oli. Inni dhiyaatti ta'e achitti hin taane. Giddu galeessa kanatti nama kolaasanii akka sangaa ciibsanii. Inni dhiyaatti ta'e hin taane. Baalee fi Arsii keessatti gochaan hamaan kan kana fakkaatan hedduun ta'aniiru. Hararin nama bineensatu nyaatee jedhanii gurbaa dargaggeessa iddoo meeqatti qaamni isaa ciccitee arginu sun mee dhiiroo waraabessi magaazii isa kam qaba moo qottoo isa kam qabaati yoo ta'e kan inni barbaadu foon irraa nyaachuudha malee bakka adda addaatti kukkutee gata. Otoo nyaatee qaama isaa hundumaa nyaata bineensi. Mee yoo laaltan mudhiidhaa gad qaamni isaa hin nyaatamne. Yoo laaltan fuula isaa morma isaatii ol hin nyaatamne. Bineensa nyaate dhala namaati kan kana godhu. Mootummaa kanatu kana godhu. Isa kana Oromoon of mooksuudhuma hin qabu. Oromoon of sobuullee hin qabu. Gochaan hamaan kun diinatti irratti godhaa jira. Mootummaa kanatti irratti godhaa jira. Kanarratti dhaga'u taanaan kanarratti san dhukkubu taanaan tokkoon Oromoo akka kanatti cicciramuuf ta'a. Kanarratti waliin tumsinu taanaan inni kaabaa, inni kibbaa, inni baa, inni dhiyaa lafa Oromoon jiru alalle bakka jiru hunda kanarratti waliin tumsitu taanaan namummaa Oromummaa irraan fadhu namummaa numti nama dhala namaa jedhamuyyuu kanarratti itti dhaga'amu taanaan dhala namaa. Jaraan isa kana teenyee bineensa nyaachisanii bineensatu nyaate bineensa akkas ta'e ennaa bineensi nyaatu namni argeen jiru. Bineensi immoo na nyaatu akkatti nyaatu iddoon inni qusatu hin jiru bakka hundumaa nyaatuun irra ture sila. Waan akkasiitu jira. Dhiyaa kana addaan baasanii tooftaan isaan isa calqabaa tolfatan isa dhiyaa kana addaan baasanii kophaatti burkuteessanii beelessanii dheebessanii jabaasaa keessaa ajjeesanii ola deemaasaa keessaa ajjeesanii haadha jabduu isaan ijoollee kana nyaachisuu dandeesse jedhamte keessaa ajjeefamtee kadhattuu taatee akka jiraattu godhanii achi immoo isatti aanutti eessa iddoon jabaan amma chaalenji nu godhudhanii isatti darbuuf ture. Tooftichi kana ture. Ummatichi ummata akka salphaatti jilbeeffatu miti. Ummanni Oromoo ummata akka salphaatti jilbeeffatu miti. Waan isatti dhufe baattachaadhuma karaa kana awwaalaa karaa kana dhaadannoo agarsiisa ummanni Oromoo. Itti fufna hin falmanna jechaati ture malee gaafa tokko yaa mootummaa nana yookaan immoo yaa sirna nama nyaataa nana kana boodaan harka kennadheera na dhiisi jedhee waan inni harka kennati hin jiru. Borus hin kennatu. Kanaaf dhiya qofaa irratti miti. Tartiibaan pilaanii lafa keewwatan. Pilaanii isa calqabaa isa kamtu ta'uu qabaa inni lammaffaa isa kam ta'uu qabaa sadaffaan kam ta'uu qabaa arfaffaa shanaffaadhaanii lafa keewwatan. Inni dhiyatti eegale otoo gootota dhiyaa sana keessaa qulqulleessanii fixani. Otoo uummata dhiyaa sana qulqulleessanii fixani. Otoo inni ba'aa inni kaabaa inni kaan otoo hin dhagahin. Ol dhufeetu immoo naannoo tokko irratti inni dhiyaa suni dogoggoraan kana ta'ee gaaf sana waan kana ta'eef jedhanii sobaniit afaan dhadhaa dibatanii amma immoo kan yakka hojjete gaaf sana iyyuu kan sitti duulaa ture sitti duulchisaa ture abalu ture kanaafu jedhanii isa kanatti immoo garagalanii duula isa kanarratti isa pilaanii isa lammaffaa irratti garagalfatanii fixuudhaaf ture. Achi eessa dhufu ijuma Finfinnee sana keessa ija Oromiyaa kana keessa iddoo jirtu waan Oromoo dubbattu ishiirratti immoo deebi'anii hundee ishii buqqisanii qulqulleessanii akkuma Minilikii fi Haile Sillaasee duraanii san
qulqulleeffatanii miila isaanii diriirfatanii taa'uudhaaf ture. Amma dhabnes dhabneerra, ammi du'es du'eera, ammi barbadaa'eera, manni irratti gubateera, namnis keessa gubateera, qabeenyi boru dhalatti darbu biyyatti darbu gubateera. Ora deemtuun boru biyyaaf taatu hedduun shi dhabamteetti inni hafe falmachuu qaba. Harka tokko wal qabanne kaabas, kibbas, baas, dhiyas, giddu galeessi bakka jiru Oromoon yeroo inni itti ol ka'ee falmachuun bineensa isa nyaatu kan ofirraa buusuun isarra jiraata ammu yeroon isaa. Kanan gootu taanaan badiisa guddaatu Oromootti deemaa jira. Kanaafuu kana keessa qofaa miti, dhiya qofaa miti kaayyoon isaa tartiibaan deemuudha malee Oromiyaa guutuudha. Dhiya kophaatti Oromummaa addaa hin qabu akka kanatti balleessuudha. Kan si dhibutu immoo namoonni karaa adda addaa dabballoota isaanii kana odeessa. Dabballoota isaanii kana odeessu dhiyatu yakka hojjetee waan marroon achi jiruu fi yookaan immoo giddugaleessatu waan sanyiin achi jiruu fi yookaan immoo goollichatu waan karaa Booranaa jiruuf waan jedhamu kana. Waan isaan achi jiranii fi miti. Dubbichi Oromummaa balleessuudha. Iddoo namni Oromoo falmurratti dura taargeetii godhatanii beelessuu, dheebessuu, ajjeesuu, balleessuudha. Dubbiin isa kana Oromoon barachuu qaba. Isa kana keessaa bahuu qaba. Kan kanaaf nu saaxile immoo kan kanaaf nu saaxile jecha jaalan na dura dubbatan jedhan tokko itti dabalachuu barbaada. Dhiifamaa oon RSS. Ayyaan laallattootatu nutti taphataa jira. Ayyaan laallattuu kana hundeedhaan uummanni Oromoo ofirraa yoo dhoowwuu baate gaafa barbaadan qawwee hiikkadha nama barbaadan kaanii qawwee hiikkadha bilisoomte kanarra waan sitti hafeen jiru siin jecha gaafa barbaadan immoo lakki nutti duulaa jiru nu ajjeesaa jiru jecha nuyi isuma akka qixxaa ganamaa olii gadi gaggaragalu kana baannee akkami biyya geggeessuu dandeenya. Hin dhabne nama itti citee kallattii tokko kaayyoo dhaabateef tarkaanfachuu danda'u. Gootamee kan qabnu maal gochuu kana dhaggeeffanna borus nu fadhatee garagaluuf taa'ee kaardii biraa tokko luqqifatanii gadi ba'uuf taa'u dhiyootti yuulsiif. Kaardiin isaa maalinni lammaan ukkaamameetu karaa dubbatu dhabeetu maal ta'ee taa'aa jechaa jiru warri waa'ee kaleessa qawwee hiikkadhaanuun jedhasu. Boru gaafa dubbiin abiyyitti jabaattee abiyyi karaarraa maquu ga'e maal fudhatanii gadi ba'u lammaa fudhataniitu kaleessa ukkaamamee gadi taa'e malee inni bira Oromoodhaaf falmaa ture. Inni bira yaada akkasii qaba jedhanii har'ayyuu nutti agarsiisaa jiru. Mallattoo nutti kennaa jiru. Lammaa fi abalu, lammaa fi eenyu nuun jedhu. Lammaan nuyi kan beeknu nu ganuusaa beekna. Lammaan Oromoo ajjeesisuusaa beekna. Hajajaa waraanaa waliigalaa kan biyya irratti labsii labsu, kan biyya irratti waraana labsu isa ta'uusaa beekna. Yoo kana ta'uu baate akkuma nama kaanii lubbuudhuma tokkitti baata. Maaliif gadi ba'ee dubbatee seenaa hojjetee hin du'in? Kanaafuu kaardii biraatiin nutti gadi ba'uuf taa'uun luqqifatanii kaardii qopheeffataniiru. Kaardiin ishiin tokko expire ta'aa jirti. Inni haaraan qopheeffamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo kana dammaquu qaba. Dhiya kaaba kibba eessa hin jedhin Oromoon bakka jiru socho'uu qaba. Akka beekumsa isaatti, akka dandeettii isaatiitti, akka qabeenya qabutti. Abbaan qabeenyaan yeroo kana yeroo inni Oromoodhaaf barbaachisu. Beekaan yeroo kana kan Oromoo barbaachisu. Kan humna qabu yeroo kana kan isa barbaachisu. Oromoon waan qabu hundaan amma isa barbaachisa. Warri kana boodaan Oromoodha jedhee nutti gadi jaa'uuf ta'u walirraa fudhachuuf hin ta'u uummanni Oromoo. Gaafa nani du'u gaafa sabni barbadaa'u biyyi barbadaa'u callisee taa'ee biyya biraati of waan biraa jechaa bahee as garagalee akkuma warra amma interviiyuu kennu kan yoo asinitti ta'uu baatte karaa kana immoo as baheetu qulqulluu ta'ee taa'uuf jechaadha. Waan isaan ganan, waan isaan nyaatan, waan isaan hatanoo quban qabnu nuti warra kana. Waan isaan ajjeesisan quban qabnu nuti. Uummanni Oromoo gowwaadhuma godhani. Kanaafuu uummanni Oromoo dammaquu qaba. Ka'uu qaba bakka jiru. Yeroon isaa yeroodhuma kana. Kanaa olitti waan ta'e nus hin jiru. Salphinni abbaa manaa teessisanii haadha manaa fuulduratti gudeeduun salphina kanaa oli maaltu dhufu. Haadhaa fi abbaa teessisanii mucaa isaanii fuuldura isaaniitti gudeeduun kanaa olitti maaltu isatti dhufa. Manguddoo isaa akkanatti karaa irratti reebanii caccabsanii salphisuun kanaa ol maal isatti dhufa. Maal dhaggeeffata uummanni Oromoo. Kanaa ol taa'ee irma dhaggeeffatu qaba ammas kan kanaa oli isuma kanan jechuu barbaade dhiifama. Jalatuma obboleessa koo ilaa obboloota kun waan baay'ee waan taasifnu baay'ee jira. Haatiinis guyyaa tokkirra gaggabaabsee masinii kenna. Mee obboleessa siifin kenna gabaabsiidhuma Oromoo maal gochuu qaba jedhu sanarratti yaada kennu kenni yeroo biraa walitti deebiin keenya waa'ee namneef.
Ayyee galatoomii ulfaadha. Bifuma gabaabaadhaan waan waliigalaa amma jaalabdataan kaa'eera. Baay'ee isaa keessa deemuun naqu. Garuu inni guddaan Oromoon waan tokko beeku dhuma qaba. Kanaa ol Oromootti wanni dhufu hin jiru. Oromoo wanna eeggatus hin qabu. Wanni kanaa olii lakkii na abteetti ammallee mootummaa kana nan eeggadha jedhu tasuma abbaa tasaa lafa kanarra hin jiru jechuudha. Oromoon akka sabaatti akka biyyaatti badiin kanaa olii hin dhufa wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf waan argitee mana jiraatu lakkii hin qabsaa'u lakkii hiriira homba'e nan du'a soo jedhe du'uun isaa hin hafu jimlaadhaan mana keessatti dhumaa jira waan ta'eef. Jimlaadhaan argitee akka jirutti bakka meeqatti itti seenanii fixaa jiru waan ta'eef. So odoo qabsaa'u odoo falmatuu yoo du'e furmaata wayii argachuu danda'a. Wanni kanaa olii Oromootti dhufu hin jiru. Salphinni kanaa olii Oromootti dhufu hin jiru. Wanni argitanii waan kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu nama laalleessa. Hedduu nama guba. Hedduu waanumti akkatti jedhanii too hibsantu nama dhiba waan har'a Oromoon keessa jiru. Waan Oromoon ta'aa jiru. Cubbuu damni Oromoo irratti deemaa jiru. Wanni Oromoon argitee har'a ilmoo isaa irratti abbaa manaa haadha manaa isaa irratti ta'aa jiru waan safuu Oromoo cabse. Waan ooda Oromoo cabse, waan akka biyya saniitti jiraachuu hunda cabse, waan akkatti imansaatiyyuu nama dhibaa jechuudha. Kanaaf Oromoon udoo falmatuu dhumuu qaba malee ciisee dhumuu hin qabu. Isa kanammoo oggaa jennu. Uummanni biyya alaa kun argitee taa'eetumaa uummata isa biyya keessaa argitee qabsoo gadi baasee dhumaa jedhama. No, akkas jechaan jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru, uummanni daaspooraa hirbuu eenyu dugda qabsoo kanaati. Hirbuu dugda qabsoo kanaati uummanni Oromoo biyya alaa jiru. Calliseetuma taa'ee miti kanaan dura san gochaa ture. Akka argitanii namoonni garaagaraa gaafa ala kanaa galtee ittiin fudhatama argatuuf jettu uummata biyya alaa kana gaduma xiqqeessanii waan meeqa jedhanii isaan gandaan ijaarramtee maal jedhan. No, uummanni Oromoo biyya alaa gaafa uummanni keenya biyya keessaa sagalee dhabe gaafa uummanni keenya ukkaamamee taa'aa ture namuu karaa danda'amuun inni jaarmiyaa jala jiru dhaabbataadhaan inni kaan keessa jiru sagalee uummata keenyaa ta'uudhaan waan hedduu godhe jechuudha. Kanarratti immoo waan qabatamaa dubbachuudhaaf sochii qabsoo argitanii baroota darbe kana keessatti godhame keessatti uummanni Oromoo biyya alaa kun qabsoo Oromootiif galata guddaa ooleera. Bu'aa guddaas buuseera. Udoo uummanni Oromoo biyya alaa kun wal ta'ee miidiyaa kana ijaarrachuu baate keessayyuu argitanii miidiyaa OMN ijaarrachuu baate qabsoon uummanni Oromoo inni kaabaa inni kibbaa inni jiddu'aa inni lixaa waan keessa jiru akkatti waliin deemu arguu hin danda'u hubachuu hin danda'u jechuudha. Shoora kana uummata biyya alaatu taphatee jechuudha. Mootummaa wayyaaneetiin kokkee wal qabee mootummaa argitee miliyeenaan socho'uun kokkee wal qabee gara yeroo meeqaa argitee miidiyaa garagaraa cufame kana deebisee bansiisuudhaan har'a fuudhee diinota san fuudhee maqaleetti galchee jechuudha. Taa'eetuma miti teenyeetuma miti waggaa kana jennu. Teenyetuma miti qabsaa uummata Oromoo biyya keessaa dhaqaa du'aa jechaa hin jiru. Isa kana akkasitti faa hiilteeti mootummaan kun argitee ani isheen ittiin isaan biyya alaa ta'anii kana gochaa jiru maal gochaa jiru jedhu. Waan dandeenyu gochaa waan dandeenyu gumaachaa qabsoo keessaa qooda fudhadhaati an jechaa jiru malee callisnee teenyetii miti jechaadhaan jechaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaa harka wal qabatee yoo hin socho'in badii kanaa holii badii isa takkaa hiriyaan qabnetu uummata Oromootti dhufuudhaaf taa'aa jira. Kanaaf uummanni Oromoo ofirratti murteessee qabsoo isaa qindeeffatee warroota argitanii ammas ayyaalaallattuu ta'anii achi keessa turanii as deebi'anii ammas qabsoo kana burjaajessuudhaan deemu ofirratti eegaa isa kana uummanni Oromoo laallatee qabsoo isaa qindeeffatee deemuu danda'uu qabaa jechuudha. Keessattuu immoo waan amma jaalli jedhe waa'ee argitanii dhimma Lammaa Magarsaa kaasa yeroo hunda namni. Rabbii fedhaa waan kana ammas uummanni Oromoo laaluu qaba. Namni kun lubbuudhuma tokko qaba. Hoogganoonni keenya sararaan biyya keessa jiran, qabsaa'onni keenya biyya keessaan jiran, gadi ba'anii diina fuuldura dhaabbatanii an dubbataa jiran lubbuudhuma akka isaa baatu. Namni kun hoo dhuguma Oromoodhaaf yaade ta'e, hoo dhuguma argitanii warra kana waliin hin jiru wadhabe jedhe. Eenyu waraana kana ajajaa jiru har'a. Maqaa isaatiin miti waraanni kun argitee har'a ittisa biyyaatii miti. Maqaa isaatiin uummanni keenya dhumaa jiraa miti. Maaf gabbayee waraana kana hin dhaabsisin. Oo dhaabsisuu dadhabe. Hakkuma ormaatti gabbayee oo dubbate asaa lubbuu eenyu caala. Lubbuu eenyutii oli.
yoo dhuguma argitee Oromoodhaaf yaade inni kaan lubbuu baateeti ansaammoo lubbuu warqiidhamoo maaliin kanaaf uummanni keenya ammallee akkuma argitee jaalabdataan duratti ishii kana isa dhumaa godhanii hammas gaafa argitee wanni hundarkaa dhume namichi kun gabbayee ani kanaafan taa'aa ture miti ani kiloo qabsoo kanaaf jedhee ammas immoo waan biraatu Oromoodhaaf qophaa'aa jira. Kanaaf namni Oromoo ta'e hundumtuu kana laallachaa qabsoo keenya qindeeffannee qabsaa'onni har'a kinoo biyya keessa jiru qabsoon keenyas biyya keessa jira alarra hin jiru. Kanaaf isa kana jalatti hiriirree jaarmiyaa dhugaadhaan bara dheeraadhaaf qabsoo Oromootiif qabsaan qabsoo Oromootiif wareegama baasan addi bilisummaa Oromoo calqabarraa kaasee haga har'aatti kaayyoo Oromoo udoo hin sharafin waan uummanni Oromoo itti kennate fuudhee galee uummata Oromootti kennee jira. Isa bira jira. Kinoo biyya keessa taa'anii udoo diinaaf hin jilbeeffatin udoo diinaaf hin bitamin hoogganoonni kafaa'oo achi keessa taa'anii qabsoo kana bara dheeraadhaaf geggeessaa turan. Kanaaf isaan kana jalatti hiriiruudhaan isaan kana jalatti masakamuudhaan qabsoo keenya qindeeffannee gara fuulduraatti deemuu malee ammas warra alagaa keessa ture uummata keenya hoggaa du'u taa'anii ilaalan kana boru as baasanii waan biraa jechuudhaaf taa'u jechuudha warra. Isa kana uummanni Oromoo baree beekatee hakeekkatee tokko ta'ee keessaa fi alaan akkuma amma calqabame kanatti wal dhaga'ee too fuulduratti deemuun falaa jechuudha. Kanaa ala fala hin qabnu. Galatooma. Galatooma balleessa koo mee bobbadee deetis gabaabsiidhuma dhaamsa keedhumaa naa kenniiti sa'aatiin nu jalaa tokko dhiifama sinsarduu gootu hin taane otuma haasaa mi'oofteetu immoo nu jalaati sa'aatii fudhattee deemtee atis. Okay, du galatooma gabaabatti Oromoodha uummata Oromootiif dhaamsiniin kan qabu Oromoo waa sadi ilaaluu qaba. Tokko eessarraa kaaneeti amma eessarra jirra kan jiru akkuma Oromootu bifa walii galaatti ilaaluu qabani. Maaliif jennaan Oromoon bakka amantiidhaan if yaamuu bakka Oromoodhaan Islaamaan Kiristaana jee if yaamuu ganda gandaan if yaamuu gosaan if yaamuu irraa ka'eeti. Akka Oromootti uummata bilisummaa barbaadu tokko uummata biyya Oromiyaa jettu qabu tokko tahee jira. Gara kanaan akkasi deemamee jira. Gara hujiitiin yoon amma yeroo Haayile Sillaasee irraa as deemnee ilaalle yeroo Haayile Sillaasee waa'ee barattoonni Oromoo qabsaa'een hagi tokko dhiibamee dachiin taabbaa lafaa taatee at least dachii deeffatee qotee bulaan keenya kaayyoon achi bira dilas hin kunne achi boodaan yeroo dargitti qabsaawamu seenee dargii bifa ijaarameen dhaabotaan itti qabsaawamaa ture. Injifannoon dhufteeti addi bilisummaa Oromootii fi wayyaaniin waliin biyya seente haa ta'u wanni sun milkaa'ee fiixan baane almost haga tokko hedduu fagaatee deemee jira. Achirraa as eegalee immoo uummanni Oromoo gara qalbiitii fi psychologically hizaabarra dammaqinni itti fufee sadarkaa tokkummaa qeeroon baadiyyaa kaabaa kibbaa waliin ka'uutiin akka qaamni lama kan gartee siyaasaa walqixa wajjin bulchina jiru bira kutamee sadarkaa ijoolluma Oromootu aangoo qabate ja'ame. Wanni sun sababoota hedduu amma yerootti hin qabneef hiikamee faayidaa hin horanne argaa jirra. Wanna san irraa garuu barmoota tokko guddaa qofa arganne. Namoonni hayyuu fi namoonni silaa qabsoo tana adda durummaan geggeessaa turanillee waan irraa qaraan qaban jeetii yaada. Kunis Itoophiyaa dimokiraateessuu takkaa'u Itoophiyaa dimokiraateessineeti mirga Oromoo guunna jechuun tasuma kan danda'amne agarsiisee jira. An akkasitti ilaala. Amma gaa maaltu jira? Oromoon raammoonni eegama. Almost Oromoon dhiibee huraa isaa dura fidee jira bilisummaa. Dhuunfachuu qofa wanni hafe. Kanarratti faallaa kanaa ka deemu amma irra hedduu gocha ilma namaan goone warri godhu warra karaa jenoosaaydiitti uummata oofu uummata Amaaraa takkaahu warra ilmaan nafxanyaati kan irra caalatti waan hizaabarra Oromoo wanna godhu kuni gaa eessarraa madda ni arku bakka Oromoo irra geessanii arku kanarraa kan ka'e kana yoggaan juugaa ilmaan nafxanyaa ifirraa kakaanii godhanii miti. Sirnaa jira bulchiinsa biyyattii jira itti gaafatamni ka biyya saniiti. Kanaaf ummanni kana hubachuu qaba bakka irraa ka'ee arrarra jiru.
maal harkatee maal akka hafeef maal harka qabatee maal akka hafeef kana yoo namni tokko tokkoon Oromoo adda baafatee ilaale wanni hundinuu ifa lafatti teessisi wanni tokkichi hafee mirga isaa guutuu dhuunfachuu qaba. Ka biyya keessa isinuu dubbattan ka biyya alaa waan tokko waan xiqqishoo confusiona mootummaa addunyaarra uumee jira. Akka waan Oromoo mootummaa qabatte. Wanni kun ammaas gochi isaan godhaa jiranii fi keessattuu har'a Oromoon bilisummaa hulaarra fidattee fi injifannoon harka isii keessa geessee wanni beekama. Wanni si garsiisa. Deebi'ee dhimma dimokiraasii dhiisee Haayila Sillaasee kan addunyaa tanarratti riikardii meeqa qabamtee jirtu. Minilik riikardii meeqa qabamtee jirtu kana isaan revive godhuudhaaf yeroo deemu. Nuti amma asitti paarlamaa biyyanaatii fi warra hoogganoota biyyanaatiis miidiyaarra jira sooshaal miidiyaarra wanni suni yeroo gabaabduu nurraa fudhate isaan amansiisuuf. Akkami mootummaan tun Oromoon jaamtu kanaaf khabbaasaniin duraan haa jalqaban malee wanni totally against Oromoo kana yoo jette automatically wanni hundi lafa sii jira jechuu barbaadeet. Diasporaa wanni guddaan arra mana akkana godhan beekaati beeka akkanaatu waan akkana achitti gargaara namni asii maallaqa wali buusee gargaara gargaaruun hammeenyan qabu garuu gargaaruun akka nama madaa afuufuuti madaa afuuftee hin dhinsitu dawaatti goota yookiin yoo muramaa taate ni murta malee kanaaf namni keenya warri diasporaa roolii isaanii irraanfachuun qabanii rooliin isaanii waa lama gurguddoodha tokko hard currency akka mootummaan sun hin arganne totally even firafiillee bifa danda'ameen akkaataa itti hard currency mootummaa sanii goggogu godhu lamaddii mootummaa sanii lammaffaa diplomaasii dhaabota siyaasaa eeguun qabnu tokkoon keenya dalaguu qabna kanaaf kanarra yoo bobbaane I think an amma kanan mul'atu injifannoon Oromootii fi bilisummaanis ka fagoo jirtu natti hin fakkaatu. Galatooma. Galatooma boleessa Obbo Badirii Obbo Lalisaa Malaa Obbo Abdataa Omaa Obbo Badir Mahamad hedduu maqaa hordoftoota keenya dhaggeeffattoota keenya hedduu isin galateeffadha. Wanti haasaan illee waan baay'ee jira yeroo biraa akka walitti deebinu abdii guddaan qaba. Egaa daawwattoota keenya qophii har'a dhiyeessin irraati hedduu waan akka hedduu akkasiin walitti abdiin qaba. Har'a garuu marii keenya sun walitti goolabna. Ani Salamoon Namarraati kun qophii gombisaa geeti nagaa Waaqayyoon bulaan isin jira nagaan tura galatooma buloota. Galatooma.